ancu fakkatti tufatee qaama aboo nagartaa mee ilaali qaamni kun amma gurraachaa mee ancu fakkatti tufa irri geeffamallee amma hoo gurraacha jeen so ana akkuma kaleessa irrallee gurraacha kaleessa illee gurraacha ani Oromoodha jeen Booranni waan kadhatu inhatu inkijiban isaanii du'a bakka ati kijibtu yeroo mara ammoo namni bosona seenu gaafa sana madaala isii eeggatee haalli qabatama yeroo sana ture waan saniif nama affeeru jechuudha. Namni hin danda'amaa qofa beeku carraa danda'u malee waa biraan qabu. Dhimmi kiyyaayyuu naa dhumatetti hin beektu ati waa kennitu malee. Harkaan deemtee siin jaa. Ka gaafa namatti dhufu nama biraa fakkaachuu yaala. Loqoda baalee dhufee ka baalummaan beek arsii ta'e ka waa'ee arsiin beek. Zat Podcast. Zat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya guutuu addunyaa irratti argamtan hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya rabbii dhufee isin bira haa qubatu. Har'as istuudiyoo keenya damee baaletti walitti deebinee sagantaa keessummaa keenyaatiin keessummaa jabaa tokko istuudiyoo keenyatti qabadhee dhufee jira. Hundi keessan iyyuu sagantaa kana jalqaba irraa haga dhumaatti akka hordoftan abdii qaba. Gara sagantaa kiyya osoo isin dabarsin dura hundi keessan iyyuu miidiyaa keenya Zat Podcast akka hordoftan akkasuma immoo namni mana kanaaf haaraa taatan martinuu subscribe akka gootan abdii qaba. Akkasuma immoo sagantaa kana like gochuudhaan jalqaba namoota hedduu biraan gahaa facaasaa isin jechuu barbaada. Kallattiimaan gara keessummaa keetti isin dabarsa. Zat Podcast. Zat. Kabajamu. Waamicha kee kabajanii istuudiyoo kanatti argamu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa isinis kabajanitti agarsiistanii na waamuu keessanii. Namni wal argee wal barata. Anaaf isin yeroo xiqqoo gara keessatti waan baay'ee haasofnee waan baay'ee wal barannee jirra. Hagooyi deemnee jirra hawaasa dura. Perfect. Amma immoo hawaasatti deebinee hawaasa duratti illee wal barannee akka haaraatti yaada haaraa fi haasaa bareeda ta'e hawaasa keenyaaf qooduudhaaf deemna. Inshaallah mee achumarraa jalqabnuuti hawaasa wal baradhaa. Ayyee ulfaadhu galatoomii hawaasni keenya ani qaama isaati qaama hawaasa kanaati. Muhammaddiin Awwal Abdullaan jedhama. Dhalootaan Baalee naannoo Baalee keenya tana gara gadii naannoo Sawweenaatti dhaladhe gammoojjii Baalee keessaa jechuudha. Sawweenaa iddoo uummata horsiise bulaadhaa parshaalii ammoo qonni lafa baddaa kanarratti dabalatu aadaa lamaanuu aadaa jireenya Baalee lamaanuu akka hubannuuf bakka nu tumsite keessaayi. Kanaaf Muhammaddiin achitti hidda latiin sadii gaatiin ammoo hortee warra Huseen Bunee ti barsiisaa yuunivarsiitiiti. Hojii gaggeessaa dhaabbilee siviilii garaagaraa keessa nama ture. Akkasuma immoo sochii dargaggoota biyyaalessaa fi sadarkaa pilaatfoormii garaagaraa ammoo akka ardiilleetti as keessatti jiraatanii dhaloonni akka irratti wal arguuf gumaata mataa kiyyaa hiriyoota warra na fakkaatan faana waliin nama bahachaa jiru. Akkasuma ammas addatti kaadhimamaa mana maree bakka bu'oota uummataati. Uummanni keenya gaa quba keessan qopheeffadhaan eegaa jennaani. Kanaaf jireenyaan Finfinneen bees godha. Nama tokko hojii kana hundaan ibsuun waan nama baay'eeti moo keeti marti? I think ani xiqqaata. Dargaggeessi sadarkaa idil addunyaatti humni dargaggeessaa kun yeroo nuti waa hedduutti hojjennu muuxannoowwan hedduutti sassaabbannu kufaatiiwwan hedduutti qunnamuu qabnu. Jireenyi caalmaan jireenyaatii fi injifannoon kan inni milkaa'inni walitti fufaan kan argamaa deemu yoo kufnee kaane yoo bakka hedduutti hirmaanne muuxannoowwan keenya akka sanatti yoo hiddi isaanii baay'ee ta'eedha waan ta'eef sadarkaa idil addunyaatti fakkeenyummaaf minalbaata naannoo keenyaa fi dargaggeessonni akkasuma humni dargaggeessaa yookaan immoo namoonni fiigar ta'an injijimantii garaagaraan qaban limiti ta'uu danda'u. Garuu sadarkaa idil addunyaatti hedduutu jira. Sadarkaa hirmaannaa biyya bulchuu keessatti imaammata idil addunyaa baasuu keessatti UN keessatti warra qooda qaban dargaggoonni hedduutu jira. Kanaaf wanti kun inni xiqqaataa jedhee namana. Xiqqaataa yoo ta'e. Yaa. Waan baay'ee yoo qabu. Sure. Kanaaf kuni ammaaf kiyyuma waan namaan saamne. Mashallah. Mee Muhammaddiin qofa jettee maqaa keeti. Muhammaddiin eenyuti? Muhammaddiin Awwal Abdullah. Awwal Abdullah turaa qumbii waaqoo jedhanii yoo. Mashallah. Hayyee mee ka hidda latiinsa Huseen Buneetii wal qabatee boodarra itti deebinee waan haasofnu qabna. Kaadhimama mana maree bakka bu'oota uummataati barana. Filannoo as deemu kanaaf jechuudha. Mee akkamitti dhufe kun? Fakkeenyaaf
humna dargaggeessaa bakka isinitti argamuun isaa yookaan ammoo waan kanaaf kaadhimamuu isaa ani yeroo jalqabaatiif si arge jedhee yaada. Kanaan wal qabatee akkamitti dhufuu danda'e? Akkamitti gara kaadhimamummaatti dhufuu dandeette? Iccitiin duuba jiru maali? Hedduu ulfaadhu galatoomii gaafii bareedaadha. Akkamitti dhufeen tun jechuudha. Yet gaafii ulfaataa wal faana jechuudha. Akka itti dhufee madaalli isaa inni jabaanii hidhata adeemsa ani jireenya kee keessatti keessa dabreedha. Tendency of measurementiin bakka kanatti nama fiduudhaaf namni kun uummata kanaan ni malaahii sagalee isaanii bakka bu'aahii naamusa uummanni kun barbaadu adaba seera jireenya uummata kanaa qixa sirriin hubataahi fedhii isaanii ni akeekkataahi biyyi waan isiin feetu ni beekaahi addunyaan teenya ammoo garamitti akka deemtu nama fuulleffatu waan je'utu madaalli sun jechuudha. Kanaaf akka itti dhufee je'ee kaniin hubadhu keessaa tumsoonni roga hundaan jiraatanillee tokko akaademikalillee barnoota kee irratti jabaadhee bahuu isaati hawaasa sana keessaa jechuudha. Jalqabumarraa barataa fi garta'ee sadarkaa yuunivarsiitiittis qabxii gaarii fidee barsaa yuunivarsiitii ta'uu danda'u sana qofa osoo hin tahin meedaaliyaa kaasee ija uummataa keessa bu'u sanarraa hafee ammoo sochiiwwan injijimantii sana booda qabadha. Akaadaamikalii cimaa ta'uun qabxii gaarii fiduun maal jechuun sirna bulchiinsaa keessatti yookaan rakkoo namootaa furuu keessatti si tumsuu dhabuu danda'a. Kaati sana gootuun jalqabumarraa nama waan jiru hiika isaa beeku ilaalama ofii namummaa beeku ilaalama namummaa horachuu hawaasa kee qixa sirriin hubachuu rakkoo jiru ammoo furmaata isii faana keekkattee qabatudha. Sanarraa kaaf immoo neetworkiidha. Linkeejiiti namoota faana qabdu communication ati gootu dandeettii dubbachuu keetii dandeettii namoota kabajuu keetii akkaataa ati qorqalbii keetiin ilaalama horattee uummata kee faana itti sochootutu ija namaa keessa si buusa. Sana booda akkaataa saniin hoggansi yeroo kana qofa osoo hin ta'in marsaa dabre filannoo marsaa dabree fi osoo barnoota irra jiru eerameen ture. Yeroo sana barnoota maastersii barachaan ture haalli qabatamaan irra ture nan hayyamne yeroo sanaaf ni hafe. Yeroo itti aanus ammoo hoggansi jiru hoggansi paartii badhaadhinaa sadarkaa hundaan jiru akka gaarii madaalanii waggoottan lamaan dabre kana madaalli garaagaraa irra turan. Dhumarra faayinaalii disaayidid godhan. Humni dargaggeessaa kuni miirri jiru ni ariifataa. Har'a waan tokko irra dhaabbate borammoo tasgabbii dhabuu mala. Emotionally socho'uu mala. Sodaan ni jiraata baay'ee. Ani yeroo hundaa sodaa kana cabsuudha kaayoon kiyya. Dargaggeessi bilchaataadha. Dargaggeessa jechuun nama waan deesse jalaa bahuu ka'aree ammoo qabu. Dhimma biyyaa nama baatu. Argitee wanni kun yoo nuti humni dargaggeessaa keessatti hirmaatin ammoo qabatamaan ammoo dargaggeessi addunyaa teenyaa akka ardiittis akka biyyaattis maalirra jira akka jiru hubannoo sanas waan hin qabuufi uf amansiiseen itti gale. Sanaaf addatti ammoo hoggansi godina Baalee Bahaa kabajamoo bulchaa bulchiinsa godina sanaa jaarsoo boruu akkasuma ammoo koreen isaanii boodarra itti ilaalanii murtee kana warra Oromiyaatiif dabarsanii Oromiyaanis nama daale. Den warri boordii filannoo sakkaatama sanaanii murteen barbaachisu dhumarra kenname namni kun kaadhimamaa haa ta'uu jedhame. Kana achirraa kafe ga uummata kiyyaa fi amma achisii fi uummata walitti naaf uummata walitti hafe. Ati kaadhimamtee baate. Addatti ammoo maaltu adda godhaa waan kana fakkeenyaaf humni dargaggeessaa kun filamuun akka sadarkaa dhuunfaatti sadarkaa biyyaatti sadarkaa uummataatti maaltu adda godhaa akka jedhudha. Gaafiin ijoon tokko maaltu adda godhaa akka jedhu keessaa akka dargaggeessaatti namni tokko injeeji godhee sirna bulchiinsa biyyattii politics of governance ka jennu kana keessa seenuun daandii ariifachiisa. Tokkoffaa daandii ariifachiisa jechuun dargaggeessa akeeka qabu kaayoo qabu galma wahii qabu waa milkeessuu barbaaddu biratti tokkoffaa namoota gurguddoodhaan wal argitaa wanni ati hojjettu waa'ee poolisiitii karoora biyyattii mirkaneessuudha argitee baajata biyyattii ilaaluudha rakkoolee biyyattii rogaa rogatti xiinxaluudha sagalee uummataa ta'uudha seerota idil addunyaa xiinxaltee kasi biyyatee madaalu as fiddee mirkaneessuudha. Yaa kanaaf gaafa kana hojjettu akeeka waan guddaa hojjechuudhaaf daandii ariifachiisa. Bakka ati duraan akeeka nan qabu sana amma daandii ariifachiisa adeemsudha. Inni biraa muuxannoo gonfachiisa. Muuxannoowwan as keessa argataa deemtaa booda gaafa urmiin kee 40 sanaa ol ta'u biyyatee dippiloomatii ta'uu dandeessaa gaggeessaa olaanaa ta'uu dandeessaa so you can do better waan gaarii hojjechuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf wanti kuni akka uummataatti ammoo fakkeenyummaadha bakka bu'ummaadha tajaajilamuudha. Fakkeenyummaa rogaan jiru humni dargaggeessaa keenya caasa sirna bulchiinsa biyyaa keessaa exclude of godhu namni baratees qophaa'ummaa ofiis yookaan sodaa ofirraan qabu jedhulleen akkanuma dhaabbatee fa'aa shakka beektaa sodaataan ammoo re'een oolu. Argitee kanaaf wanni kun fakkeenyummaadha humna dargaggeessaatiif fakkeenya ta'uu qaba. Why not maaliif nuti hojjenne maaliif keessan seenne dhibba maaliif hin goonu keessaayis ni dandamaa ka jedhu sanaaf fakkeenyummaa ta'uudha. Inni biraa tajaajilamuudha.
humna dargaggeessaatiif fakkeenya taata eegasii uummata keenyaaf tajaajilamu miiraa fi si'aa'inaa fi humna fayyummaaf qaamaa guutuu ta'e waan hojjettuuf bu'aa gaarii argamsiista beekta eegasii ammoo bakka bu'ummaadha akka isaaniitti uffatta akka isaaniitti dubbatta akka isaaniitti nyaatta isaan fakkaattee deemta sochii fi hidhannoon kee hawaasummaan kee diploomaasii fi haasaan ati gootu hundi isaa uummata kee ibsa waan ta'eef daasoo lafaatu bakka bu'ummaa uummata kana bakka buuta sadarkaa biyyaatti ammoo humna dargaggeessaa hangeessuudha. Humna dargaggeessaa ka ardii ta'e nyaatti sama miseensota paarlaamaa yoo ilaalte 2.3 bichaadha persentiin isaa namni umurii 30 gadi 2.3 dha akkuma ardii Afrikaatti hin jiru paarlaamaa keessa zeeroo ta'uu danda'a. Min albaata muuxannoo jiruuni warri 30 gadi akka biyya teenyaattis hin baay'atan nama lakkoofsaan tuqamuu danda'anidha jechuudha. Kanaaf wanni kun humna dargaggeessaa hangeessuudha sirnas gabbisuudha. Sababni isaa sirni tokko gabbate ka jennuuni egeree yoo jiddu galeeffatedha. Waa'ee egeree dubbachuuf haftu humni dargaggeessaa waan jiraatu you never akkamitti dubbatta. Kanaaf waan amma harkaa qabu kun dhaloonni bahaa jiru dhaloota dhufaa jirutti kennuu qaba. Kan dhufaa jiruu fi ka bahaa jiru kan ammoo baalaansi godhee namni deemu dhaloonni sadii jedhan ka dhufaa jiru ka bahaa jiruu fi ka jitu. Dhaloonni jiru kun existing generationiin kuni warra waan jiru baatu kana jechuudha dargaggeessa jechuudha. Kanaaf yoo humni kun keessa hin jiraatin baalaansiin transformationiin goonu hundi isaa roga hundaan diploomaasiidhaan hawaasummaadhaan imaammataan savarjiniitii kee kabajachuudhaan biyyummaadhaan namummaadhaan hanqinoonni waan mudataniif kuni kana cufaa sirna gabbisaa jechuudha. Egeree mirkaneessaa paartiifis mootummaafis suni akkasaa sadarkaa ardiisitti ammoo miseensa humna dargaggeessaa keenya hirmaannaa siyaasaa isaanii dhibbeentaa dabaluu keessaa takka. Maammaddiin humni dargaggeessaa parsantii 2 tuqaa yoo ture maammaddiin 2 3 4 5 yoo dabalame irra miseensa paarlaamaa biyyoota ka Keenyaa illee filannoon itti aana ka Itoophiyaas itti aana dan biyyoota biraa Somaaliyaa whatever yoo lakkoofne walitti hidhamni kana dhibbeentaan humna dargaggoota politics of governance keessatti hirmaatanii dabalaa waan deemuuf miira olaanaatu jiraataa jechuudha. Walumaa galatti itti gaafatamummaa guddaa. Itti gaafatamummaa guddaa. Ani amma akka duraan firii taateeti haasoyitaa injich gootaa maal jettaa amma ammoo Rasuul sallallahu alaihi wasallam fasta maali akka ajajamte gadhaabadhu san kama umurtaasan amma dubbiin akkas. Gadhaaba arriillee yoo dhufte amma yaaduullee nama karaa keetirraa maqini karaa eeggadhu deemi gaafa jette you have to be very serious strong enough mature enough bakka bilchaatuu qabda. Jabinni keetii sammuu dagaleessa ta'uu qaba wantoonni si daaksuun qaban waa lama sadii yookaan bu'aa fakkaatee sitti wada waan bareeddutu dhufee kararraa si maksa yookaan ammoo gufuu sitti dhufee kufaatii si ta'a sana hundarraafuu ammoo bilchina jabaa barbaachisa so amma wanni paartii fi akka mootummaatis uummata paartii biyya ardii waa hedduu jiddu galeeffattee deemtu nama guddaa ta'uudha kanaaf kana keessatti fasta kama umritaa sana jechuudha itti gaafatamummaa olaanaa. Bilchinni dargaggummaadhaa jira kennamaanis jira barnootaanis jira akkasuma immoo muuxannoowwan biyyoota garaagaraa deemanii argachuudhaanis jira like gara arrii jechuudha umrii kamiyyuu keessa yoo jiraatte gara arri ta'uu hin dandeenya Oromoon akkasii addaan qoodde luka arrii gara arrii fi mata arrii jedhanii kun ammoo kennama guddaalleedha itti gaafatamummaa keessa nama baatu rabbi sinaa taasisuu of du'a isin deebisa iddoo isin dhalattanii fi iddoo isin jirtan baay'ee addaan fakkaata. Hawaasni isin keessa dhalattan baay'ee hawaasa ji'oogiraafiidhaan illee gadiidha. Akkasuma immoo haalli jireenya isaa sadarkaa kanarra gahaa jedhamee waan hin yaadamnedha. Keessattuu hawaasota biraa hawaasota magaalota gurguddaa jiran irratti namni sun dhugumaan achi bahee nama jechisiisa. Mee of duuba isin deebisee gara dhalootaatti gara biyya dhalootaatti environmentii keessa dhalattanitti barnoota isin barataa guddatanitti isin deebisaati akkam ture dhufiisa keessan halaallu yoo sadarkaan irra amma isin irra jirtan kana ta'ee duuba maaltu jira laata? Ulfaadhu galatoomii gaaffii bareedaadha. Wanti hundi saayikolojistoonni gaafa lafa keessu namni tokko waa sadii hin beekin jiraachaa hin jiru jedha. Namni tokko jiraachaa jira moo jiraachaa hin jiru jechuudhaaf waa sadii beekuu qabaa jedhan. Tokko bakka irraa ka'e. Siyaasan, physically, hawaasummaadhaan hidhata hawaasummaatiin sochii dinagdeetiin spiritually bakka irraa kaate beekuu qabda. Even physically illee dhalachuu jechuudha. Appearance biyya lafaa kanatti dhufuu illee qabatee bakka irraa kaate beekuu qabda. Then gara itti deemtu beekuu qabda qabxiin lammaffaan keessan ga'uu fedha siyaasni kiyyaa sochiin bulchiinsaa diploomaasii hawaasummaa dinagdee spiritually wanni godhu kun eessa fiixeen isaa eessa ka jedhu sana keekkattee beekuu qabda sadaffatu ulfaata. Sadaffaan ammoo bakka irraa kaatee bakka deemtu sana deemuudhaaf daqiiqotaa fi sa'aatota jireenya kee keessatti sii kennaman hunda keessatti mirkaneeffachaa deemuu qabda. Deemaa jiraachuu kee gara sana. Mirkaneeffachaa. Yaa bakka irraa kaate sana irraa kaatee gara
deemaa jirtu sana deemaa jiraachuu kee mirkaneeffataa jiraachuu qabdaa jechuudha. Sochirra jiraachuu How dandeenya. much on the way hagamta kan karaarra jira kajuu san qulqulleeffachuu qabdaa sanaa fi dubbeen keenya hubachuun bareedaadha. Ani uummata horsiisee bulaa keessatti dhaladhe. Uummanni horsiisee bulaa imaammata biyyattiitiin yookaan ammoo qubsuma isaaniitiin preferii irra haa jiraatanii fageenya irra haa jiraatu malee uummata uumamaan kennama qaban. Kana jechuun tokkoffaa nuti bilisummaadhaan jiraanna horsiisee bulaa mooraa gaalaa raftaa bal'ifattee raftaa mana akkanaa keessa ciisii akkas ta'ee namni siin jiru deemtee bosona kee keessa bakka feete fincaanta maa namni achi teessee siin jiru freedomidha. Namni namatti beeknanu argitee abbaa fedhe yoo nama dhufe namni nama normally gaafa namni nama Oromoo sana yeroo baay'ee deebi'een dubbadha gaafa nama taatu nama waliin ni dorgomta nama waliin ni nyaattaa ni sooratta nama ni kabajja saniin ala wanni ati nama bakka nama namummaa isaatiin atillee nama bifa fedhe isaa qabaatu wanni haa ta'u jechuudha. So exclude fingootu ufilleen tuffattu ufilleen guddistu jechuudha. Namni namatti beeknaa yaadamni bilisummaa jireenya uummata sanii duuba cinqameen guddatu dhaloonni achi jiru. Lammaffaa wanni ati tiksitu fageenya irraa waa waraabda xiqqeenya. Anamma oorruu narama hangafa mana tokkotti jechuudha abbaa kiyyaa. Xiqqaa ta'eetiin boolla jimaa qotee jimaa dhaabee jimaan irra gurguddaa ta'ee ilaaluu dandeessaa. Eeyyaa gaafa san akaafaa fudhate ginoo baadheetiin boolla qotee boolla faa keessa rafa timirtiidhaa gisee mana barnoota irraa yeroo dhufu boolla kudhan faa qoteetiin keessa rafee galgala faa achiin fuudhan beeku xiqqeenya irraa jechuudha. Kanaaf deemtee re'ee tiksita re'ee namoota akka achi deemtii takka as deemtii walitti mataa raraa oolta gaafa ala dhaabbattee ilaaltu ammoo bareedina mataa isii dandeesse qabda. Tuun horiitii tuun muka kortii akkaataa isiin itti waa nyaattu sagaleewwan isiin kennitu nature no enjoy goota. Gaala laaluu dare ilali bilka ifa kulqata yaamee rabbi gaala faa tiksina. Gaalli akkaataan inni humni isaa tokkoffaa humna qabaachuu faayidaa isii of ga'oomsuun faayidaa isii gaalarraa hubatta. Tokkichatu waa meeqa fuudhee deema. Humna ammallee oomisha kennuu danda'u isaa hamma guddummaa isaa san oomisha kennaa gaala tokkoon qeentu maraa ariirata yaalkite aanane gaaluma tokko lammatteeti ayyoo balulleef adaadaa maarilleef akkoo raadiyalleef ergita something very needha jechuudha. So uummanni sun duuba uummata jabaadha dammatu jira namni soorata fakkaata baay'ee soorataa fi akka ta'u fakkaata. Kanaaf sooranni sun dammatu jira dammaa faana wal dhugdee dhuydaa nyaata baay'ee laaqamee maashinaan yookaan wanni seenan nyaattu marqumaaf maal nyaattee aanan itti dhugdee deemta. Wanni gammoojjiirra baddarra ammoo gammoojjii jira fakkeenyaaf mukkeen addooptan ta'in kan amma nuti nyaanne waan akka ala argamu dheekkaa ogomdii ifin hangudee mashruumii kana wanni ati enjoy gootee nyaattu ijoollummaa keessatti waan kana. Yeah, sure. Strong taatee baata baay'ee filmii miti haasaa dhugaa. So kanaaf maal si jechuu barbaade seentarii irraa fagaatanii kiloomeetiraanis hiree barnoonni didiriiruu dhabuu imaammanni uwwisni sirna bulchiinsa akka gaarii onni jechuu dhabuu fi hireen barachuu dhaloota sanii haa xiqqaatu malee uummata jabaadha uummanni horsiisee bulaa. Rabbiinuu amma gammoojjii fakkeenyaaf ergamtoota hunda yoo ilaalte bara warra gammoojjii keessaa dhufanii bara gammoojjii keessaa dhufan re'ee horsiisan re'een sun hikmaa qabdi bee re'ee tiksan namni re'ee oofuu dandeenyaan nama numa tiksaa kam sababni isaa bakka tuun as fiigdii tuun achi fiigdii mana galgalallee gizee galtu walitti hin gortu wanni hin jettu jechuudha. Isii oofuu dandeenyaan ati humni ga'oomuu keetii akka gaarii onni jedha. Bulchuu danda'u keetii. Sure. Ani ammoo xiqqeeyaan gaafa mooraa gaalaati ani gaalli qajeelchanii galchan. Sababni isaa wanni kun bineensaan hin nyaadhamu gaa inni. Mana barnootaa irraa gaafa galu kiloomeetira 7 manni barnootaa elementarii waggaa 8 itti baradha jechuudha. Kiloomeetira 7 deemeetiin miilaan ammallee galgala sa'aatii 10 itti maaga halkan ammoo quraana karaa bulla. Gaafa soomanaa fa'aa irra deebinee halkanis karaa waan bulluuf dawriidhaan ani rafee fa'aan ala bula. Amma gadaanni san qabaasee tanaa qeerransi halkan alatti natti dhufee ana akka gaala qajeelchee qeerransummaan qeerransa lama na dhufe beeta tokko guddaa ta'uun ilmoo. Guddaan kun ajaan qabu waan irrafa malee quban qabu. Irrafa. Ilmoon qeerransaa dhuftee tumuuf nagootii lafarra na buttii guddaan taa'ee na laala. Hin dammaqee eegasii qeerransi ta'u garraan naa gale. Qeerransi baay'ee nama nyaatu nama ajjeessa malee. Nama ajjeessa malee nama nyaatu. Gara nyaachuun garaaf nyaachuudha akkam godhee maal godhee jechuudha. Sawwaraabee safaatu tarii yoo nama nyaateen ala. Kuni mata maqabee si jeessa du'uun ammoo mallattoon isaa maal hafuura dhabu si caqafte kana gajjettee lafarra na buttee na caqafte ana ammoo itti hirrifalle
kanatti. Beeytee? Beekee hanga irransa beeka giseen argan beekee xiqqaadha akkas na godhu amma taphattee na dhiisti jeetuun ofirraa ni jaa. Eegas yoo osoo injoo namni taasii irraa galatee mushayni kiyya tokko faana dhufanii bakka sanii na kaasan. Ijoollummaadhaa waa baay'ee keessa akkasii wanni jaa. Barnoota gaafa sana kutaa tokko haga 8 illee tokkoffaman bahan. Garuu tokkoffaan bahuun suni nama 8ffaa irratti. Gola keessa. Nama 10ffaa jira namni. San booda 10 dhufa barsiisaa tokko jira beektaa Mokkonnan jedhanii fiiziksiin barsiisaa kutaa 9 gisee dhufnu daree kana keessaa mee namni tokkoffaa bahu eenyu jee. Xayyiib jedhanii mucaan xiqqaa tokko jira. Xayyiib jetteen ijoolleen kilaasii sana. Xayyiib jeen ginniirii kana osoo deemtee 59ffaan baatu. Maal jeen maaliif beektaa ginniir nama hedduu barataa mire dhugaadha beekoonni kun. Garuu ani gaafa sana jechuun wanni mirkaneessuu danda'e achillee tokkoffaa bahaa gisee dhufnu kutaa 10 fi kanaatti 11 yuunivarsiitiilee deemnee baranna maddoolaa bu'aan gaafas hin beeka. Ganna outreach tuun program waan jedhamu jira. Isaanii yuunivarsiitii dhufnee ganna hin baranna barnoota saayinsii kana. Ani garuu na barsiisanillee push nan goone agarsiisti. Soshaalii seen. Yaadama abbaan kiyyaa biyya san bulchaa ture maal jechaa ture. Barnoota eeyaa sana booda barnoota gaarii waan hin qabnee fi bakka tana guutuu qabda. Ati seera barachuu qabdaan hanja. Seera barachuuf Jijjigaa yuunivarsiitii dhaqe. Karaa isaa sanirra Jijjigaa nagaheen. Waggaa takka achi ture rakkoo nageenyaa waldhabdee uummata keenyaa. Instigated conflictidha. Lola nurratti tolfame malee onnidha. Lola saniin achii baheen. Then Haramaa yuunivarsiitii galle humnaan cabsinee galle Haramaa yuunivarsiitii. Ijoolleen daabboo addaan nuu qoodaa. Siree nama tokko siree lamarra siree tokkorra nama lamaan bulaa ijoolleen Haramaa. Ufitti nu fudhatte malee Haramaan hulaan jalaa bantee barattoon. Kan manaajimentiin murteessinee barataa 8,000 fudhachuu laata. Ufitti fudhattee daabboo addaan qooddi. Marka kaffee dhaqanii nuun hayyamu kaffee dhaqxee fuutee sii kenniti. Ijoolleen na waliin bulla. Ji'a 4-5 akkas naannoo sana I think exactly yaadachuu baadhullee achi turree nu faane warri dipaartimentii kiyyaa barnoota eegalee takka hidhanii ministeera barnoota nu ramadee Wallagga dhaqee. Irra deebiidhaan. Yaa. Yuunivarsiitiileen humna isaa waan hin qabneef. Yuunivarsiitiinis adeemsa seeraaleen hayyamu takka ta'anii distarbii ta'uu qabdu waan ta'eef humnaan galle gaachi. Kanaaf Wallagga yuunivarsiitii dhaqee Wallagga yuunivarsiitiittis yeroo gaarii dabarse. Wallagga yuunivarsiitii qilleensi Jijjigaa fi kunilleen addaanii lafti isaa baay'een oowwu baay'een qorru yeroo hunda ammoo rooba yoo rakkattellee gabbaatee muuziin lafa ciisaa maangoo nasaa argatta qamalee moolee nyaattaa barbaadde birrii takkaa waamee qabitatta enjoy goone Wallagga yuunivarsiitii achitti bakka masjidatti amiira masjidaa jamaa yuunivarsiitiitti ammoo gamtaa barataa pirezidaantii yaa tahee bifa saniini akkasumas tahaa ammoo koorsiin achi dhufe koorsii tokko malee maraa pilaas hin fidu. Wallagga eega dhufe booda hunda pilaasiin eega 28 waliigala pilaasii 28 qaba. Akka namtichi dakatti jedhesanii asillee dhufe tokko. An garuu naa mirkanaa'e beekta. Xiiqiidha yaa. Sure wanti kun duuba waan akka saniiti. Hawaasni illee akka hawaasaatti jabina mataa isaa danda'in qaba. Wanni akka daamilleen karaan keessa dabarree kana fakkaata. Addatti ammoo abbaan kiyyaa even harmeen tiyyaas nama jabdudha. Barachuullee barnoonni achitti beekamu jabaan barnoota diin. Ijoollee. Haga kutaa 10 fixu ta'an amma barnoota akaadaamii nama ciccimaa ta'e kilaasii keessaa barsiisonni illee itti hidhatan duraboonni manneen barnoota itti hidhatan qofatu barnoota itti hafa malee kuyyoo ati nama cimaa taateen deemta karaatti deemta. Waraana deemtee karaataa maal jettaa? Badeellee gara machaaraa kana dhaqee Sheekh Bashiir bira ji'a tokkoof lama taa'ee itti na deebisan barnoota itti eegasii. Eegasii lamaanuu baalaansii godhee onni jechuu yaale. Barumsa diinillee ati yuunivarsiitii irratti beezikii. Hawaasa ajaa'ibaa keessaa baatee muka hiddi mi'aawu firiin mi'aa jedha. Waa lamaaf sin jedha. Tokkoffaa haalli guddina keetii baay'ee murteessaadha. Baay'ee haala ajaa'ibaati. Naannoleen hawaasni illee akkaataa ammoo keessa dabretee bakka tana geettillee ajaa'iba. Baay'ee ekspiraansii guddaa nu ta'e. Akkasuma immoo namni hedduun beektaa salphaa fakkaata karaan. Wayita taa'ee yaadu karaa salphaa itti fakkaata. Adeemsa namni keessa dabree as qabu akkuma biyya isaa sanitti yookaan ammoo akkuma magaalaa keessa jiraatu ta'uu yaaduu danda'a. Inni lammaffaan ammoo hiddi latiinsa keetii Huseen Bunee ta'uu isaati. Mee Maammaddiin hidda latiinsa kamiin Huseen Buneetti galaa? Fira sanirraa bahuun hidda latiinsa sanirraa bahuun maal si fayyade? Wanti achirraa argadhe itti ati yaadamaatti jira. Hedduu galatoomiyaa. Gaaffii bareedaa walaa. Gaaffii tokko hidda latiinsa sanaa ta'uun kee wanni addaati achirraa argattee yookaan immoo faayidaan achii dhuftee keetii wal qabatee inni qabu maalidha? Ka jiru
inni biraa ammoo ilaalamni nama bira jiru wanti tokko gaafa milkaa'ee argitu karaan salphaadha fakkaata. Baay'ee wanni salphaan hin jiru. Wanni ulfaataallee hin jiru. Let me tell you something. Wanni salphaa amma fakkeenyaaf bishaan kuni agarsiisa akkatti ol fuudhanaaf salphaadha mi amma salpha. Garuu sa'aatii takka waan ture akkam akkanumatti akkanarraan sochoosin sa'aatii 3 ture 4 ture harka kanayyuu danda'e harkuma kiyyayyuu hin qabadhu. Wanni guddaan gaafa laaltuu fi gaafa hojjettu wantoonni harka keetirra salphatan itti fufiinsaan akka ati gootuudha. Fakkeenyaaf amma nama kabajuun namatti hin ulfaatu. Namoota Ismaa'il taatee nama simachuun gartee namoota waliin jechoota bareedaa ibalu amala warra jannataa qaba namni keenya. Si jajjabeessa beeksisanu. Ibalu amala warra jannataa qabaa isin jaan gaafate nama gaarii ta'a. Amala sanii akka turtuuf namni keenya silaa si jajjabeessa yoo haasaan keenya karaa sanaan jechuudha. Inni bara amala warra jannataa qabaa jedhan. Garuu ati hagam takka itti fufiinsaan waan sana baatuudhaaf wantoonni hamoon hedduu waan sitti dhufaniif itti fufsiisuu hin dandeessu. Wanni sun waan bareedaa silaa sitti hin ulfaatu nama kabajuun sitti hin ulfaatu Ismaa'il ta'uu sitti hin ulfaatu inni jechuudha. Hojii wahiilleen akkasuma wanti salphaa fakkaatu hundi isaa itti fufsiiftee hojjechuu isaatu ulfina fidaa jechuudha. Kanaaf duruma nuti sawweena gaafa taatu waa'ee Huseen Bunee waa'ee Hasan Juuree qabsaa'ota gameeyyii duraa kana warra Huseen Bunee asillee jiran ifin achi as warra Baalee keessa jiran hubannoo gaarii qabna. Namni hundi hubannoo gaarii qaba dhiiralleen dhalaan ijoolleen hubannoo gaarii qaba. Qabsoon maal akka taate ni beekaa. Yoo jabaatan fakkeenyaaf nama jalqaba Huseen Bunee nama jalqaba qabsoo Oromoo keessatti finiina qabsoo Oromoo didee baalabaatota 8 jalaa isin garsiisa bakka eega diddanii mootummaa kana eega wanni jechuu diddanii jedhan karatti bahe. Horii isaa gurguratee sangoota 9 gurguratee qawwee 3 bitatee gaara Huseen Bunee irra bahe. Gaara Huseen Bunee sanarraa wanni tuba tokko uumamallee irratti gaara Huseen Bunee jedhamu jira amma. Gaara Huseen Bunee dhaqxee ilaaluu qabdaa yeroo isin garsiisa. Yaa waan irratti baheef maqaa achirraa lolamaa ture siifin hima waan gaarri sun. Yeroo hedduu wanni isaa jechuu uumamatti fayyadamuu isaa hayyooma isaa Huseen Bunee goota qofa osoo hin tahin hayyuullee jedhama. Sababni hayyuu jedhameef uumamatti dhimma baha. Mukkeen isaan gaarri xuleedhaa gaara san nama achitti akkamitti akka koramu akkamitti irra gubbaa isaa deemamu wanneen akka karaa kamiin akka bahamu nama achi dhalate bicha beeka. Baay'ee wal xaxaadha gaaricha ol bahuu hin dandeessu. Fiixee isaarra bahanii waraana asii gizeetti waraana ol ergan waraana ol deemu hidhannoo guutuu qaba waraanni kun waan fedhetti darbachuu danda'a. Garuu ijaan hin mul'ata warri gubbarra jiru. Dhagaa gurguddaa toora tolfatanii asitti galakkisan. Waraana meeqa dhagaa sanii fuudhanii namoota ofirraa ittisuu turanii jechuudha. Kanaaf saniif lolli sun gaarri sanis tumsa isaanii bahee ture uumamni biraa tumsa isaanii bahee gaalli tumsa isaanii bahee beelanni biyya sanii bosonni borofaa fi maal nyaatanii onni tumsa isaanii bahee. Nama ammoo ofirraa oofuun gabroonfataa ofirraa ari'achuun namni dhiibbaas namummaa keetiin sitti deemonni jechuun baay'ee murteessaa akka ta'e namni achi jiru maraan beeka. Hasan Juuree illee sana booda jechuudha. Hasan Juuree nama gumaa tolaanaa qabu itti aanaa jaarraa abbaa gadaa fa'aa tureedha seenaan kan himu nama achiiti innis. Kanaaf ijalleen argineerra akaakayyuullee dhaqqabnee Huseen Bunee inni hima bakka akkatti inni akka ati doofaan taane onneessa keessatti godha. Namni yoo doofaa ta'e namaaf ufilleen ta'u Hasan Juureelleen noormalii Huseen Bunee kan dhaqqabne. Huseen Bunee ta'e Huseen Bunee bardee hodee 2002 ta'e itti 2002 yaa nama guddaa ta'e egaa inni nama guddaa ta'e Finfinnee ture achi gad deebi'eeti sawweenatti kan awwaalame. Kanaaf sitti akka ati doofaa taatu hin fedhoonni. Namni doofaa waan ta'uufillee hin qabu jedha. Yaa namni dhiirti yoo loltee wanni taatellee yoo kararraa maqxillee gaafa karatti deebitu biyyaaf taati ufiif taati jedha. Kanaaf onnee sanaan dhaloota guddisaa qabsoo isaa sanillee akka gaarii waan internaalaayiz godhee hawaasnis beekuuf dubartoonni bakka dur gaafa mawlinni turellee eega mawlinni badellee bakka lillaataa walgaanilleetti jabina kana himti. Gara kaaniin ammoo wanni jedhanii namni hubannoo qaba afoolallee wantoonni sun jechuudha. Nama akka jabaa akka inni ta'e nutti himamaa. Moroof seenaa isaati waan nulleen akka dhaloota maayyee waan taaneef seenaa isaa caalaa isaan beeknaa jechuudha. Kanaaf wanni hin danda'amaa beeknan hin danda'amaa sabaa dhaabachuun maal akka inni ta'e hidhamee waggaa 5 lafa jalatti hidhanii wanni hidhaniif maal maqaan Sumaalee abboo yookaan lolu jechuu warra Huseen Bunee lakkiin loluu jee hancuuf akkatti tufatee qaama aboo nagartaamee ilaali qaamni kun amma gurraachaa mee hancufatte tufa irri geeffamallee amma hoo gurraacha jeen so ana akkuma kaleessaa irrallee gurraacha kaleessallee gurraacha ani Oromoodha jeen lama ta'uu hin danda'u kaleessallee Oromoo ammallee Oromoodha jeen Oromummaan tunuu maali siin jaan duuba Alisabattar nama jaamu jira hoggana waraana biyya sanii Somaaliyaa yeroo sana ture fi Ziyaad Bareellee ol geessan keessa jira Oromoo tana maali siin dhugaa qabda jeen gaafa isin harka rabbi jirtan kan uumaatu maqaan Somaaliyaan jirra Oromoon jirti nu beekuun gaasaniif wallaaltaniif aji jechuun nama uf difeensi gochuu danda'u communication isaallee targeetii dhawa haasawni isaallee jechuudha
nama akka sanaati then Hasan Juureelleen nama fakkeenyummaa gaarii qabu nama gootummaa maal akka taate agarsiisu nama lolummaa qofa osoo hin ta'in ammoo keessa illee uummata ijaaraa turan bakka waraanni itti gaggeeffamu kana wanni garaagaraa jira beeke siyaasa lolaa barsiisuu siyaasa hawaasummaa barsiisuu namni keessa akka jabaatu godhu namaaf mataa gadi akka hin jenne wanni jechuu garuu ammoo nama kabajuun akka dirqama ta'e namummaan akka dirqama taate amantaan tunillee nuuf amantaadha bakka amantaa qulqulluudha isii qabannee ce'uun akka danda'amu yeroo sana agarsiisaa turanii jechuudha. Abbabbaa Gishuu jedhanii Abbabbaa Gishuun kun nama gaafa sana dura Agal Huseen Bunee faana lola hin eegalin dura achi dhufee uummata warra balabbaa wanni kana keessa feudalism systemii keessatti namoota ergamanii wanni jedhan jechuudha. Gaangee isaa qabatee dhufaa gabroota qabaa achi dhufanii nyaata Abbabbaa Gishuu nyaata nyaachisanii maal jedhanii dammaan itti bahanii biyyee jechuudha. Damma kennaniif sana booda namoota keenyallee irra nama kaddamu jira mire dhumarra nyaanni lafatti hafe fardilleen gaangoleen isaatiif gabroonilleen kaasuu dadhabde keessummaan itti godhanilleen damma kana. Jaarsi biyya Abbabbaa Gishuu nyaanni kun lafatti hafee kunoo kaadima warra isin kaddamaa ture kanatu as jira gaangeen teessanillee kaasuu hin dandeenye maal haa goonuu jedhanii yeroo itti aanu fe'amee haa dhufu jedhe fe'amee haa dhufu gara jabeenya gartee feudalism systemii keessatti wanni irraa hafe sun uummatuma isaan kaddame sana deebi'ee haga isaan hin nyaanne soorata sanillee ittiin qooddane jechuudha. Fe'amee dhufuu qabaa jedhe akkasii achi deebi'eetuma waan bosona sii jiru ati hin beektu ni jedhan jechuudha. Gaafa ol deebi'u jarri keenya warri kun bosona seenanii jira yeroo sanuu. Kanaaf wanni sunis yeroo mara ammoo namni bosona seenu gaafa sana madaala isii eeggatee haalli qabatama yeroo sana ture waan saniif nama affeeru jechuudha. Kanaaf sana qofa osoo hin ta'in barachuun barbaachisummaa inni qabu Huseen Bunee ergaa garaagaraa dabarsaa ture. Qabsoo sanarraa wanni nu hubannes ni jira. Nama baratetu biyya qaba jedha. Namni hin baratin biyya qabaachuu hin danda'u jedha. Kanaaf ammoo himamsi guddaan afoola Oromoo keessa jiru hiibboon beektaami hiibboo waan xiqqaa fakkaata beek hiibboo jedhanii gaafa ol gaafatanii in wallaalta deebisuu wallaaltee lafa naa kannee siin jedha roobee fudhadhu miicaa fudhadhu ginniir fudhadhu finfinnee naa kannee abboo finfinnee siin kennu jakuunillee naa kannee siin naa kennitu malee sitti himu sana booda itti himaa waan wallaalteef jee ammallee hin arrabsaa argite sana booda finfinneetti jabbuliina bulfadhu jeen fudhata eegamir kaneeffata booda deebii sii hima that's why waan beekee fudhata jechuudha. So innillee akkasidha. Sadarkaa beekumsaati. Ulfina hunda beekumsaan itti gaana. Beekumsi akaadaamii kutaa tokko kutaa lama sadii yookaan maasters digirii profeesariitii qabaachuu miti. That's now the way. Kana qofa osoo hin ta'in beekumsa hawaasa keessa jira. Nuti gaafa digirii ageessu amma riisarchii gisee eeggannu bara hawaasatti gabbaana. Hin qoranna jennee ganaa waan uummata keessa jiru qorannee argina. Daandii salphisa garuu barnoonni akaadaamii. Gurmeessitee beekumsa amma jiru dhalootaaf dabarsuudhaaf haasitee walaleessitee isaa ta'uu haasoftee akkaataa isaa haasoftu rogatti si galcha. Akkaataa itti qopheessitu rogatti si galcha. Siisteemaa ta'e qajeelfamoota akka itti baafattuuf haalota si salphisa. That's all about akka teekinooloojii kana jechuudha. Teekinooloojii wantoota salphisaan barnoonni akaadaamiilee wantoota si salphisa malee beekumsi uummata keessa jira. Beekaadha namni uummata keessatti waa beeku jechuudha. Namni akkamitti akka nama waliin jiraachuu osoo mirga namaa hin tuqne daangaa namatti hin dabarre wanni hin jenne wantoota ofii barbaadu gara ofiitti fidachuu danda'u ofillee dabarsee namaa kennu karakkoo namarraa adda baasee hiiku kuni beekaadha jaamaa. Kanaaf beekumsi waan ulfina hundattuu ittiin gahan jechuudha. Furtuu ulfina hundaan ittiin gahan jeetiin fudha. Hayyee I think waan dheeressuu baadhe. Hin dheeressine waan deebiin argatin jira. Huseen Bunee eessaan hindi latiinsaa keessa jiraata? Yaa Huseen Bunee latiinsaa kennu gosa takkaan walitti. Gosa takka abbaa muraasatti walitti deebina. So hidda latiinsa bakkuma tokkooti jechuudha. Dhiiga tokkoo jechuudha. Maashaallah. Huseen Bunee ammoo isin keessa jiraachuun si ammoo sadarkaa kanaan akkas gahee guddaa qaba jechuudha. Sadarkaa keessatti. Even miidiyaa gaafa dur miidiyaatti bahullee seenaa isaa himuun hin bahan. Argitee jiraatti interviyuu kiyya waggaa 5 waggaa dura. Yaa dokumentoroota garaagaraa hojjetame keessa hin jira. Gaafa san oowween seenaa isaa hima. That's all about garaan inni nan tumsiniin hin jiru. An tokkoffaa waa'ee qabsoodhaa, waa'ee namummaadhaa, waa'ee oromummaadhaa, even islaamummaallee amantaa kiyyeessa. Yaa islaamummaan masjiidatti nutti himan qofaa miti baay'ee. Islaamummaan heera uumaati, heera jireenyaati. Constitutional. The value of life jireenya achi keessatti jiru akkaataa itti of kabachiiftu namallee itti kabajju islaamummaan heera wanneedhaati jechuudha. Ka masjiidaa akkuma masjiidaa barretti ka ammoo ilaalama wanni keessa jiru nuti qabsoo sanarraa waan dhaalle qabna. Haala ajaa'ibatiin ibsiteerta galatoomuu ulfaadhu achi booda
adeemsa jireenyaa keessatti namoonni bakka hedduu dhaqanii bakka hedduu seenanii atammoo sadarkaa amma irra jirtu kanatti ammoo waan guddaa qabda dhaabbattoota garaagaraa keessa jirta NGO garaagaraa dalagaa turte haasaa kan keessa ammoo wanni hubadhe yoo jiraate sadarkaa mana barumsaa barattutti yuunivarsiitii barataa turteettiyyuu NGO keessa turte carraawwan akkasii gara jireenya keessatti dhufuu kan danda'aniif sababa maaliiti laata jechuun karaa kamiin seenuu dandeetti fakkeenyaaf dargaggoonni hedduun yuunivarsiitii jiranii hojii garaagaraa keessa immoo jiraachuu dhabuu danda'a. Dhugaa. Yeroo hedduun isaanii bahanii ammoo hojiidhaaf rakkatan. Ifa namni waggaa tokko waggaa lama taa'ee dokumentii fi waan maraa lafa kaa'ee ganaa akka haarawaatti hojii jalqabu jira. Siifoo carraan kunniin akkamitti dhufanii carraa dhufee immoo akkamitti fayyadamuu dandeette carraa uumuu fi carraa uumamitti fayyadamuu waan jedhuun wal qabeessi naa kaase. Hedduu galatoomi gaaffii bareedaadha. Wanti akka sanaa karaa carraan uumamaa deemu inni waa lama wal qabatadhee namana. Inni tokko kaayoo jabaa qabaachuu kiyyatti hidhata qaba. Kaayoo jabaa qabaachuu fi kaayyoo. Inni itti aanu ammoo miira bilchaataa qabaachuu kiyya. Miirri kiyya yeroo maraa ni danda'an ja'a. Waan feete yoo na fidde ni danda'ama. Maammee hojiin kun si baay'ate waan kana yoo kana ammatti ni danda'ama ansiin ja'an. Akka danda'amullee ammoo jibbaata yaala. Miirri kiyya miira bilchaataadha. Miira bilchaataa yeroo isin jiru waa'ee miiraa kanaa yoo jecha saayikolojistoonni wantoota bu'uuraa afuriin tokko self esteemidha. Yeroo kamitti miirri kiyya yeroo kamitti maal gochuu danda'a haala kamiin yoo maaltu natti dhufeen haala kamiin maaltu na gammachiisaa maaltu ammoo na gaddisiisa. Siyaa'inni kiyya maalitti hidhata qaba kajoo san self esteemiin keessa roongii ta'uu qaba. Uf beekuu qabda. Eegas ammoo miira of to'achuu qabaachuu qabda. Miira yoo waan gammachuu hedduu natti himtellee qofilee hin jallisaa. Yoon gaddee gositti wanni ijeellee gaafa gamtaa barataa hogganu sana anuma biratti elektiriikni mucaan guyyaa 19 qofa eebbaaf hafeef. Keezii sanaan maaneeji godhe. Eebbaaf hafee ifaan fuudhee hallayyaa darbate. Ifaan daqiiqaa lamuu keessatti gurbaan du'eera. Gamtaa barataatti nuti yeroo san gaggeessan. Garuu keezii sananaatu maaneeji godhe. Hoyyee gibbiidhaan beeytaame waan jetti girjaa. Wantoota garaagaraa muudachu ture. Barataan gosaan fa'aa walitti bu'aa yoo barbaade. Dhagaa walitti argatee ijji namaa si bira baddee gartaa. You have to strong enough. You have to measure enough. Bilchaatu qabda yeroo san. That's state of normality waan ji'u jira. Social science. Yeah. Next maaltu furmaata ka jiru. Haala dhufu sana rakkina dhufuu malu ittisuu fi ka dhufeef ammoo furmaata laachuu. Automatically daftee onni goota jechuudha. Yeroo sanatti yoo bilchaataa hin ta'in even facial expression kee akka hooggansaatti ati fuulli keetirraa miirri yoo mul'ate immediately nama miira keessan hojii jijjiiru jira. Innuu dallaneera jee ka dhagaa namatti darbatu jira. So wanti ta'a jechuudha. Miiraan hedduu bilchaachuu barbaachisa. Namni bilchina nama qabbanaa maal ta'a jechuu barbaachisa. Fi ammallee decision maker murtee kennaa deemuu feesisa. Kaayyoo jabaa qabaachuun siin jee beeke. Kaayyoo jabaa qabaachuu miira bilchaataa. Eegasi ammoo naatoo. Faranjoonni kanuma keessi baay'ee. Naatoon empathy qabaachuudhaati. Empathy, self esteem and then self regulation keessa roonga ta'uu qaba. Eega social skillidha eegasi. Naatoo ja'an namni keenya naatoo qabaachuu. Naatoo jechuun namaaf gara laafuu. Gara laafuu qabdaa. Ati yoo garaa laafin hooggansa ta'uu dandeessu. Garaa laafuudhaaf ammoo rakkoo namaa takkallee taatu hiikuun qaba jettee yaaluu qabda. Yeroon gamtaa yuunivarsiitii keessa jiru Iswaas Association ka jedhamu achumatti hin dhaabe. Barattoota dipaartimentii sadii waliin finneet anthropology, sociology fi social work waliin finnee guruupii wahii dhaama. Yeroo sana uummata Kaamaash irraa buqqa'ee jira uummanni keenya. Kaamaash irraa buqqa'ee naannoo yuunivarsiitii fi wanni kaja. Nyaata barataa yuunivarsiitii guutuu murree ka uummata qarshii baay'ee waliin qabnee nyaata makiinaa 6 moo 7 uummataa geessine. Iswaas Association tana illee ammoo daabboo ganama barataa irraa hafu waliin qabnee uummata kanaa geessine. Uffata waliin qabnee geessinaaf. Rakkinoota biraallee ittiin furra. Yeroo masanuu argite engagementii garaagaraatu jiraata jechuudha. Yaa namni naatoo hin qabne hooggansa ta'uu hin danda'u baay'ee. You have to feel bakka empathy. Namaaf naatoo qabaachuu. Namni keenya ammoo tana maal ja'a? Maal inni namaa ja'a? Ilmoo namaatti ta'ee ja'a. Namni yoo naatoo hin qabaate ulaagaa namummaatu hin guutu. Yaa argite? Waan adda nama ta'e inni siin ja'a. Hooggansa yoo ta'uu baatte. Yaa. Kun namaa jaabat. Namni waliin dhaabatu amma namni tokko didee aadaan uummata keenyaa kunillee yoo hawaasummaa jireenya isaa hawaasummaa walitti makataa naan deebisuu habbaa kiyya onarraa fuudha naan kennu jee naggaadee waa kana jettu fa'a adda nama ta'e jettiimi. So naatoon baay'ee barbaachisaadha eegasii social skill dandeettii hawaasummaa hawaasa kana akkaataa itti qabattu qabda. Miira hawaasaa beekuu kee qofa osoo hin ta'in kana keessatti dandeettii dubbachuu beekuu jecha tokko waa balleessa. Akkaataa itti dubbatan akkaataa hidhata walitti qabata. Waan kana wal qabatee waan tokko si kaasa. Sociology keessa illee ni jira. Agile jeniin. Agile systemiin tokko namni tokko uummata tokkorraa yookaan institutionii tokkorraa
institutionallee fayyadee ofillee fayyadamuudhaaf uummata tokkollee fayyadee ofillee fayyadamuudhaaf maal keessa bahuu qaba kajee wantoota afur lafa kaa'e. Inni jalqabaa addaaptiif jedhanii. You have to adapt. Uummata sanitti madaquu qaba. Afaan Oromootti nafeeffachuu jedhanii. Nafeeffachuu. Nafatti fudhachuu. Argitee nafeeffachuun kun waan meeqa of keessaa tokko beekuu of keessaa qaba. Beekuu jechuun uummanni kun maal barbaada, fedhiin isaanii maali, haalli qabatama isaa hoo maali beekuu barbaachisa. Amma Itoophiyaa nuti amma biyya tana biyya teenya Itoophiyaanii biyya tana gaggeessinaa. Ammoo biyyi tun teenya irraa fayyadamnaa ittis jiraanna jennaami. Haala qabatama ji'oogiraafii illee beekuu teenya jechuudhaaf. Of course haala qabatama amma jiruun Itoophiyaa irraan alatti Oromiyaan hin jiraame. Nuti teenyaa jechuudha. Hidhatni isin addunyaa biraatii walitti qabu East Africa keessaa Gaanfa Afrikaa keessaa akkamitti jirti uummanni biyya tanaa ammoo akkamitti jira kajuu jechuudha. Carraa argadde naannoo hunda deemeera Itoophiyaa tana magaalaa fi wanni isii hunda namni hundi aadaa wanni gubbarraa kana garagara malee subjective social factiin isaa tokko value akkaataa itti guddaa kabajan wal jalaa itti ka'an carraa walii kennan mana keessattis wanni jedhan wal kabajan walitti tokkumaa jechuudha. Kanaaf nafeeffachuu barbaachisa waan uummata keessa jiruu fi qabatama sirna biyya keessa jiru haala qabatama biyyaa tana ofitti fudhachuu barbaachisa nafeeffachuu. Nafeeffachuu keessa immoo beekuu jira jechuudha. Eegasii ammoo goal attainment galma ifaa qabaachuu. Galma ifaa qabaachuuni waggaa kana asin jira waggaa shanan irraa akkanan ta'uu qaba. Galmi sun ammoo tacabbaa lafarra qubachuu ka danda'u qabatamatti jijjiiramuu ka danda'u. Amma durallee kaaseen ture. Re'een takka waggaatti meeqa dhaltee lamaami. Lama dhalteera. Yoo lakkuu dhalteeyyuu lakkuu dhaltee afur taati. Yaa possibility ati amma re'ee 30 bicha waan takka kabiraan qabdu re'ee 30 fudhadheetiin danqaratti hin baasee re'ee tana 300 godhuu qaba jettee yoo kadhatte waggaa 300 tti gootu sana qabatamaa lafa kaachuu qabda. Argite yoo ni fakkeenyaaf hoggama kanattiin re'ee 30 bichaa qabda 300 godhuu qaba jette kan hanne kan kadhanne kan namni irratti sin deeggarre wanni seera uumaa cabsitaa beek hin danda'amu. Yaa re'een lama dhaltii lamaan sun yoo walitti re'een takka sadii taatii beek re'een 30 90 bira sin dabaltu. Fiixeen sanaan ammoo dhibeen ka dabru jira hajaa teetiin ka bahu jira fiixeen karoora keetii 70 yookaan 60 ta'uu qaba. Bakka targeetii dha'uun qaba jechuudha. Goal attainment jechuun akka hawaasaatti galma ifaa wahii bakka geenyu wanta danda'u jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo hedduu kanneen kaasu amaloota horatamee jiru dhaloota keenya kana keessatti boodarra itti siin deebi'a yookaan isa kana goal attainmentidha kaayoodha. Inni biraa tokko ammoo integration itti hidhamiinsa. Itti hidhamiinsi kun yaa kaayoo sanitti kaayoo keenyatti waan hojjennutti itti hidhamiinsi kun integrate ta'uudha. Integration jechuun kuni communication competition of keessa cooperation of wasadiif keessa qaban integration competition wal dorgommii nama dorgomuu qabda nama hinaaffaan keessa kee jiraachuu qaba maaliif ka jirsun jechuudha hinaaf jibbaa miti hinaaffaan dorgommii keessa kee jiraachuu qaba dorgomuu qabda competition jechuudha zen osoo dorgomtu cooperate goota waliin hojjechuun dirqama argitee cooperation jechuudha eega waliin dorgomtaa then communication eegas ammoo haasa'uu qabda barri amma keessa jirru kun bara dur bara qaroomina dira bara qaroomina dan ammayyaame modernity no post modernity le bara ammayyummaan boodaa jaamillee keessa dabarre amma bara yaadaaf odeeffannoo jaani ko amma yoo dubbachuu hin danda'in yoo nama waliin haasa'uu hin danda'in ergaa namarraa yoo fudhatiin odeeffannoowwan si bira dhufu yoo maaneejiin godhin ce'uu hin dandeessu. Kanaaf isa kana inni biraa immoo latent maintenance waan argame itti fufsiisuudha ka dhufa wantoota argaman bu'aalee jiru argamsiisu cimina keessatti. Kana ammoo deemsa keenya keessatti yeroo maraa opportunity hireewwan nu cinaa jiran laalu. Jabina ofii keetii qabdu laalu laafitii qabdu jiru danqaawwanis xiinxalu kana nama ceesisa. Jabinni nan qabu maali jabina sanatti fufsiisu hanqina nan qabu maali isaanawwan san adda baasanii fooyyeffachuu hireewwan jiran maali uummata na tumsuun qaba aadaa na simattuun qaba loqoda isaaniitiin beeka keessa uummata kiyyaatiin beeka sirna biyyattiin na simata hoggansa na tumsuun qaba maallaqa harkarraa qaba ogummaan qaba this all about opportunity. Danqaalee wanni gufuu natti ta'u maal something suddenly come wanni sitti dhufee na danquu danda'u tokko possibility ofirraa baasta amna kana keessatti ammoo humna kee tolfachaa yoo deemte wanni milkoofneef hin jiru. Garuu kanaa olitti aadaawwan kan inni ittiin sii deebi'a siin jee amaloota dhaloonni keenya kun amma dhiifama naa godhii horatamee jiru qabatama lafarra jirurraa ka fagoodhaa ka ammallee nu danqee waan barbaannu bira ga'uu nu dhowwu akka biyyaattis sochii siyaasa bulchiinsaa jiru sochiiwwan dippiloomaasii hidhannoo nuti biyyoota biraa waliin qabnu akkuma sabaattis ammoo hariiroo nu qabnu irratti yookaan ammoo hojjannee keessoo keenyatti jijjiiramuu irratti waan gufuu nutti wanni kun very dangerous waan badaa naaqa bilaannooti amaloota kana yoo fooyyeffannee lala ce'uu hin dandeenyu amala 5
شني shan sadii qubee isaan qabu hilata walitti qaba sadii ammoo haa walitti lama haa walitti hidhata qaba شن shan قبيسة سدي في حالة haa lama inni kuni tokko sehoo sehoo jennaan kasaa sehoo beekta سه sehata هذا واسه sehata jechuun osoo hin beekin waan beekte seetee akka sehatte san gara itti bada warra sehuu beekta bakka waan suni garuu qabatamaa miti beeka qabatamaa miti. sehoo jechuun waan qabataman sahin akkasi sehattaa jechuudha أكاسي. sehata sehata waa godhuu waan nutti himameef waan nuun je'ameef yookaan waan nutti fakkeessaniif waan wayii tokko gochuudhaaf miiraan socho'u ميران سجود argitee كم ميرا والقبته dimogoogarii jettiin faranjiin أوكي miira faana deemuu emotional intelligence keenya jabina dhabuu dhugaa bakka barbaaduu dhabuu reality shape gochuu irratti yeroo sana hin laaffatta abbaa fedhatu dan hawaasa xenocentrism ta'e wahiitu uumamaa deema xenocentrism jechuun hawaasa kam beekta dhaloota ani namaa gadi aadaan jireenya kiyya hawaasummaan kiyya dinagdeen kiyya yookaan amantaan kiyya isaanii gadi jiru ka gaafa namatti dhufu nama biraa fakkaachuu yaala loqoda baalee dhufee ka baalummaan beek arsii ta'e ka waa'ee arsiin beek waan kana jechuudha. So much you have to proud enough, you have to know them all. Waan kana yoo beekte kana maatii walitti relate godhuun sin dhibu beek. سندي بروبا Kanaaf hawaasa akkasaniitu uumamaa deema. Si hataa jechuun san. So si hodhaa waa gochuun hin barbaachisu. Namni bilchina qabatama lafarra jiru xiinxaluu beekumsa faana deemuu qaceeltoo fi tarsiimoo faanaan masakamuu nu barbaachisa. Akka biyyaas isatu nu ceesisa. Inni tokko ammoo shiro. Shiroon kuni shiratu jira. شيرة أتو Survival of fittest ka jennuuni. Namoonni waan ati barbaaddu argachuudhaaf warra cinaa kee jiran fakkaattiiwwan kee yookaan ammoo michoota keetu michuun keessitumsaa fakkaattiiwwan kee ammoo daba sirratti hojjeta shiratu jira jechuudha. شيرة تجري Shiratu sirratti xaxama. Ati hin beektu asii waa hojjettee galtee gaafa mana geessu something different si eega. Hawaasa ofii keessatti waan ati expect hin goone si eega. Ibalutu waan akkasii godhaa jettee osoo hin beekne onni ijaa jechuudha. Oppositely faallaa walii hojjechuu wahiitu baay'ata. Shira walii irratti imala amna namni tokkotti jiru kuffisuu miira walii eeguu dhabuu argitee isa santu jira jechuudha. Inni kun hedduu rakkisaadha. Inni biraa hi'oodha. Hi'oo jechuun miira diddaati. Akkanumatti waan maraa bu'uura irraa didduu argitee diddaa rincicuu abokottu waan kana goonaan das kanatu akkana sababan taane huba guura sababni isaa ammoo qabatamaa miti. Sababni isaa qabatamaa miti. Ka biraa hi'oon kun ammoo miira diddaa kun yoo xiinxaltee jiraatte amma bakka hunda jira. بكم رجع yaa namni hundi bakka waan namni assimileet godhee dafee waa hojjetu argitu hojii yookaan hojii tuffataa jechuudha. Inni biraa hifoodha. Hifannaa. هي فنان Dhaloota kana hunda yoo ilaalte namni itti fufiinsaa waa hojjetu hin jiru. Waan irraa eegalee borbira hin jiru. بربران جرو Borbira hin jiru. وان دبته بري Waan dubbate bira hin jiru. Iballu haala qabatama jireenya isaatiif wanni inni haasa'u waliin madaalu. Maaliif waan nama biraatu irratti fe'amee jira. That's not him. Yookaan ishee yookaan isaa miti namni sun. Nama biraatu haasa'a yaa. Inni sun hifoo jedhanii. Aadaa hojii laafaa hojii ofii qaban tuffachuu kana keessatti ammoo miirri akka hawaasa keenyaatti nu qabna. Amma fakkeenya nuti yoo dubartii barsiisuu hin dandeenye yoo ogummaa lafa jirtu jabeessuu hin dandeenye naggaadeewwan keenya yoo cimsuu hin dandeenye qonna re'ee fi horii keenya horsiisan yoo sana yoo hin jaalatin gaafa wal arrabsinu tiksee re'ee jecha gabaree maqaan taaniin fudhachaa naggaadee gaafa waa argatu hin hate jecha argite miira gadhummaati dubartootan barsiistu manatti marsaa taan ammoo wanni jecha akka kanatti hin jiru ogummaa nama sibiilaa hawaasa keessaa waa baasee jiru yookaan tumtuu yookaan maali jecha akka miceeta. Gaafa namni hawaasni idil addunyaa ka hantuuta tiksee ka leexaa guuree maal jeeti sadarkaa idil sadarkaa irra ragan nu dheengadda leeloon tiksinaa irra leeloon tiksinu something very dangerous. Garuu ka gaafa san hantuuta tiksaa ture irra nu deeggarsa irraa eegan. Jabinatti fudhachuu qabda waan hojjennuun jaalatiniifi bar ati waan hin jaalanne akkamitti hojjetta. Ani ammoo waan inni itti jiru kanatti hin gammada. Bakkan dhaabadhetti hin gammada inni jaaladha miira si'aayina keessa olleen hin fidaddan hin hojjedha. Wanni kun waan badaa baay'ee. harkee jira Yaa. miira fidachuun si'aayina uumuun harkee jira Harka kee jira ni jaalatu qabda ogummaa kee kana. Miidiyaan riyaalitii sheep godha odeeffannoo daddabarsaa dhaloota ijaaraa ajandaa bocaa anuu qaama biyyaati qaama biyya ijaaruuti dan biyya illee godhaa jira jetta you have to addunyaa san ijaarachuu qabda mataa keetii irratti yoo sana namaniin bor dhiifta baay'ee. Tokkos sitti dhufee danqara maatii maaliif akkatti olii gadi wanni gatta dhiisi siin jira. jireenya kee jiraatu Jireenya kee hin jiraattu maal akkatta siin jira. San dhugaa seeta. Sihata jala baha bitamtaa jechuudha. So waan akka kanaatu jira. Ka biraa himoo. Himoo jechuun himamsa dabaa seenaa social miidiyaa fa'aa kun. Social miidiyaa illee fudhadhu barreeffamoota kana duraa fudhadhu waan qabatam taane qabama fakkeessanii olola jechuudha hawaasa kana kaan diinoomsanii walitti kaan walirra wannee godhanii ololuma kanaan oofamu kun himamsi seenessi dabaa hawaasa jidduutti yookaan dhaloota jidduutti daddarbu rakkisaadha jechuudha. Dhimma social miidiyaa kanaaf ol qabatee maraataan gabayaa guututti dhagaa darbatee kabadeefuu badee dhageesse.
akkasna fakkaata dhimmi social media kun wama sammuu keetti dhufe ummata bal'aa kanatti darbattee kabadeefuu haa badu. That's very dangerous. Hawaasa bilchaata ta'uu qabna wanni nu barreessinu dhiibbaa uumaa nama bira gayaa sihii miti ka jedhu sana qixa sirriidhaan hubattee wanni jechuu barbaachisaa fayyadama social media dhaloonni keenya irra jiru kun godini nama keessa beekuuf ifaa jedhan. Waala mammaaksa lamaanis jiru. Godini nama keessa beekuuf ifaa jette Oromoo. Tokko ammoo lukkuun haateetti haaduu fi hin qaltu baasti jedha. Waan lamii kana nama baalaansi. Namni yoo keessa beeke social media itti fayyadame si yoo beeke yeroo screenii avoid yoo godhe sa'aatii fayyadamu qofa yoo fayyadame odeeffannoo barbaadu bira piik dhaqee yoo dhaqee peejiiwwan barbaadu yoo hordofe dubbisa irratti sirra yoo xiyyeeffate godda keessa beektu si'ifa irraa fayyadamta. Garuu immoo akkanumatti screen godhaa yoo oolte algooriizimiin viidiyoo fedhe si fida waan ta'eef rakkisaa baay'ee haatee haaduu fi hin qaltu baaftee sanaa jechuudha. That's all about what I wanted to say. Haasuni kan kee baay'ee gaafii hedduuf nama affeera. Garuu sa'aatii fayyadamuudhaaf ammoo dirqama of qabu murteessee jira. Daawwata sana ammoo yeroo biraa inshaallah bal'inaa walitti deebi'uun kenna waan oolleef nama akkanatti haasa'ame anuun illee jalaa ka'uun barbaadu. Ati ammoo information gammaatti nuu kennitee fi gaaffiif deebii sirrii ta'etti yaaddu waan nuu kenniteef galatoomii ulfaadhu. Kabajamtoota daawwatu keenya sagantaa keenyaan jalqabne malee hin xumurre. Haga xumuraatti nu waliin tura. Seenaa hedduu dhaga'uudhaaf deemna waan hedduu dhaga'uudhaaf deemna gaafii muraasa gaafadhee sagantaa kana xumuruudhaaf yaalla isin tursiisnu yoo isin tursiisne immoo dhiifama nu godhaa deemtanii carraa biyyoota alaa keessa deemus argattee jirta nama carraan hedduu si biratti walitti qabamedha si muuxannoo baay'ee si barbaadna hin yaadne biyyoota kan fa'aa deemtee carraa akkamiitiin deemtee deemuu keetiin ammoo wanti argattee maa inni wanti tamuu nuuf iddee dhufte akka biyya kanaatti maa inni laata gaafidhan hedduu siif qaba beetan walitti qabiiti cuunfiiti ulfaadhu galatoomii biyyoonni addatti biyya fi gartee karaa baay'ee wanni hin jenne garuu biyyoota Afrikaa akka Somaliland, Kenya, Sudaan biyyoota ollaa keenya jiran kana laaleera. Biyyoota kana keessatti aadaan uummata jireenya bakka san jiru maal akka fakkaatu ciminni nu bira jiru maal akka fakkaatu hawaasni keenya aadaan hawaasaa ammoo jireenya uummataa irratti dhiibbaa akkamii akka qabu xiinxaleera keessattuu gaafa Keeniyaa yeroo dhaqu biyya bareedduudha jechuun biyya dimokiraatiidhaan namoonni onnee jedhanii garuu haala qabatama achi jiruuf as jiru wal bira qabee ilaaluu eegaleera. Sanaa sammuu fakkeenyaaf dhimma irraa xiinxalee tokko isa dhimma korraapshinii ilaalta malaammaltummaa jedhan kan malaammaltummaa jechuudha kun inni maal lama malaammaltummaan tuni malaamaltoo wahii baaftee malaan namarraa malaan gara kee deeffachuudhami. Poolisii gizee waa qabdu wanni kee kana wama xiqqaa wayii barbaadde afaan isitti dubbattu paaspoortii normaala kanatti baatirii siyaasaa akkatti ibsee dhaabataa gati waatti kennetutti yoo barbaadde. Biisinitti moo? Gaafsan namaan adargigaa. Akkana wanni ijaa aadaan akka kanaan jiru amma nu bira. Jechuun namni qabatamatti poolisii waa sin gaafatu. Inumaatu aadaan korraapshinii biyya teenya jiru wanni kun avoid gochuuf amma wanni inni hammaate jedhee ana amanuu fi uummata seene. Uummata seene uummatatu itti amana. Akka dhimma kee nafatti fudhatee dhimmi kiyyaayyuu naa dhumatetti hin beektu ati waa kennitu malee. Harkaan deemtee siin jaa. Uummata keessa jira. Uummata keessa gadi bu'e. Harkaan deemtee siin jaa. Even hoogganaan bareedaan rakkoo uummata isaanii kana furuu hooggansa jiruu fi gartee warra kenna tajaajilaa kennan kana rogatti galchuu barbaadu yoo dhufe iyyuu chaalenji ta'uu danda'a. Uummanni iyyuu wanni kun irratti hojjetamuu qabu ani social expertii waan hin ta'eef irratti hojjetamuu qaba jedhee kan hin yaadu uummanni wanni kana ofitti fudhachuun ijaarsa biyyaa keessatti miidhaa olaanaa qaba. Even miirri itti irraa gammachuun qabu tajaajila isaa. Isatu si affeeraa jechuudha. Faaraa siin jedhanii yoo ati waan fudhate. Baay'ee argeera waan akkasii. That's very dangerous. Levelii keenya jechuudha. Sadarkaa uummataattis hooggansatu akkas godhee wanni jee qofa osoo hin ta'in aadaan kun uummata seeneerraa irratti hojjennee balleessuu qabnaan wanni ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka deemame hundatti wanni qabdaa waa bartaa akka aadaan uummata keenyaa ammoo aadaa bareedaadha. Akkaataan itti wal kabajan akkaataan itti simatan nama haaraa yoo argu ammoo miira jibbaa ittiin agarsiisu namni keenya aadaa biyyoota biraarra. Biyya kana jedhee nama politiks nama siyaasaa waan hin ta'eef wanni jechuun barbaadu. Garuu biyyoota garii yoo dhuftee fiizikalii akkanumatti si arganii jibba fa'aa sitti agarsiisu. Uummanni keenya immoo miira akkasiin qabu. Nama haaraa isaanirraa addaa akka biyya biraarraa dhufe gaafa ni kabajayu namni. Wanni ja'an jechuudha. Asuma ammoo uummata keenya kana keessa iyyuu bakka garaagaraa jira. Aadaa bareedduu jira. Amma fakkeenyaaf Boorana yoo deemte Booranni waan kadhatu hin hatu hin kijiban isaanii du'a bakka ati kijibdu qabatamaa hin argamu waan kana
yeroo deeggarsaa sana dhaabbata aan walitti sassaabnee deeggarsa guddaa kan fuunee Boorana gaafa deemnu ijoolleen isaanii bakka biraa yoo dhayite ijoollee makiinaan gizee nu deemnu harka karmeellaa fas kadhata akkana naa goode akkas jala horiiti ijoolleen isaan dhaabattee si ilaalti ijoollee kadhattee kennitaaf karmeellaa hobbaatii jettee kiisa keessa yookaan ammoo bakka isin jirtu sanitti darbattee achirraa siqanii dhaabatan haga ittiin deemtutti. Hin fudhatan uummata deeggarsa yeroo isaan fudhatan uummata iyyuu manaa kadhattee fidda mana dubartoota mana isaanii nama naa buusuun dhabe makiina shammoo fidee Boorana magaalaa meegaa jedhan bira ganda tokko finne namni busuuyyuu eegasii koretti himnee maal jennee ofii eegasii buusnee namni fudhatullee ni jira amma deemu uummanni jira ka callalame meetu yeroo rakkoo sanii beeka. Osoo rakkoo qabanii mana jira mana isaanii osoo wanni nyaatan hin jiru. Aadaan safeeffannaan isaanii sadarkaa sanarra jira. Kanaaf asumaaf asittuu garaagarummaa fi wantiitu garaagaraatu jira jechuudha. Safuun wanni akka safuu hawaasa ceessu hin jiru adaba horachuu hawaasa ceessu hin jiru walitti hidhaama safuu fi amala namoota hedduu kanatu namoota fi gartaanillee biyyaa gumaacha gatii ta'ee fi nuti ammoo social imagination konseptii jiru akka sociologiitti konseptiiwwan waan kanaan xiinxallu hedduutu jira. Kanaaf waa hidhata hawaasummaa irraa haasa'uu barbaadeeti muuxannoowwan biyya biraa jiranii fi kanama kan jiran wal bira qabdu gaafii ati kaasteef. Hayyee hawaasa keessa dhufe qofa barnoota keessa darbe qofa osoo hin taane rileeshinii ati dubbisaa waliin qabdu kitaabota waliin qabdu jira laata. Yoo jiraate immoo kitaabota akkamiiti asumaan dargaggootaaf illee namoota chaalenjiin jabaan isaan eeggatu kanaaf illee osoo dhaamtee natti tola dubbisaa waliin akkam jirta jireenya keetii fi dubbisuun waliin jira laata. Yaa sure yoon dubbisin duraati dhaloonni ammaa kuni maanguddoo gaafachuu warra nu dura ofii wal mari'achuu irra deddeebisnee dubbisuu qofaan beekumsa sirnaa fi tokkummaa jabaa ittiin ijaarrannu argachuu dandeenya. Yoon dubbisin hanqinootatu nu mudata. Bilchinallee horachuu hin dandeessu. Wanni ati dubbattulleen rogan qabattu. Kanaaf dubbisaa nin dubbisaa waggoottan isaanaa kana ammoo systematicallyidha dubbisni naan dubbisu. Mostly kitaabota psychology nin dubbisaa. Ammallee quraana irra deddeebi'een amma dubbisaa. Kitaabota ammoo barnoota nanii keessa jiru keessa classical sociologistii warra tahan ibni kaltuum irraa kaasee talcott person gosti kumtee waan isaan barreessan kana imeedar kum qonni gurguddaa jira ijoollee sociologistoota amma ammoo ka dubartootaa fi dhiirotaallee ni dubbisaa. Kitaabota amantaa xiyyeeffatanii barraa'anillee onni hin godha. Gaafa yeroo isaanaa kana ammoo gaafan waggoottan lamaan dabre kana hojii yeroon bizii ta'u siistemnaan fayyadamu maali viidiyoo ergaa qaban ilaala yuutuub irratti jechuudha. Viidiyoolee ergaa qaban laaluu porshiniiwwan dhimmoota barbaaduu sana bichaa irratti xiyyeeffachuu ajandaa wayii sammuu na dhufa yoo ta'e yaa Google irratti wanni naan Google godhullee waan sanii wal qabatu. Kitaabotallee ammoo kitaaba wahiin cuunfuu jira yoo ta'e yookaan ammoo porshin dhimma wayii irratti hojjechuu yoo ta'e specifically waan sana irratti fokas godha. Quraana ammoo dubbisuun wanni jechuun anaa fi aadaadha. Kitaabota psychology ka amalli bu'uura akkamitti akka jijjiiramu ka James Clear kana fa'aa ka kitaabota gartee saba effective amaloota torban namoota ciccimoo jedhan kana fa'aa kitaaba psychology ni dubbisaa. Maashaallah dubbisa keessatti illee gahee olaanaa qabdaati. Nama roga hedduudhaan namni waa irraa barachuu danda'udha. Dargaggoonni kennas bakka jiranitti iddoo jiranitti biyya fedhanillee yoo jiraatanii waan dhagahanirraa waa wahii waan qabatamaa lafa jiru waan ta'eef wanti haasaa jirtu waan seenaa namaatii miti. Seenaa nama haasaa jiru seenaa makeetii danda'amuu danda'a jechuudha. Haasaan keessatti cuunfaan isaa waan inni beeksisa kan argadhe hin danda'amaa qofa beekta. Namni hin danda'amaa qofa beeku carraa danda'uu malee waan biraan qabu. Danda'uuf danda'u qofa. Dhuka. Kun ammoo wanni akka ati wanni sin ajjeesin hundisi si jabeessiti yaani. Si jabeessiti. Wanni sin ajjeesin si jabeessiti. Si jabeessiti. Yaa. Hayyee kaadhima mana baree bakka bu'oota uummata Itoophiyaati. Filannoodhaaf deemaa jirti. Hawaasa keetiin maal jettaan asumaan? Hedduu galatoomii hawaasa kiyyaanii waa jechuu dura isiniin waajaa yoo cuunfaa taate isin warri miidiyaa normally biyyi teenya uummanni akka walii galaatti addunyaa amma keessa jiru kana keessatti gahee miidiyaa dagachuun miidiyaatti dhimma bahuu dagachuun doofummaa guddaadha. Kanaaf barbaachisummaa miidiyaa
murteessaadha mana hundarratti dhiibbaa qaba. Qaama afuraffaadha ammoo sirna bulchiinsaa keessattis qaama seera hiiktuu seera tumtuu fi raawwachiistuu cinatti afuraffaan miidiyaadha. Kanaaf miidiyaan ammoo gandoota hunda keessatti mana hunda dura jiraachuu qaba. Beekumsi bakka hunda jira gatii ta'eef. Kanaaf miidiyaan dhugaa riyaalitii sheeppi godha. Akka itti himameetu akka itti namoonni akka saayikooloojii waan jettu first impression is last impression. Hawaasni tokko ka bakka biraa jiru waa'ee uummata kanaa kan inni beekuun akka itti nu dhagayetti. Akka itti nu argetti waan sammuu isaanii keessa jiru sana fiil godha. Yaa akka itti himametti. Kanaaf akka itti himame sana ammoo sirreessuudhaaf riyaalitii sana sheep godhuuf miidiyaan baay'ee murteessaadha. Ajandaa boca dhimmoota biyyaa kana. Kanaaf ammallee beekumsa transfer godha gatii ta'ee fi jabaadhaa waan itti jirtan kana jabeessaa bakka guddaa akka geessan abdiin isinirraa qabaa. Miidiyaalee biyyattii bakka biraa deemee interviyuu kennu as dhufee roobee magaalaa keenyatti gaafa haasa'u gammachuun an keessa jiru adda. Haasaallee ni fidadha ammoo osoo itti ooltanii jechuun barbaada. Kanaaf ati addatti qoodaddaa qabdaa galatoomii. Uummata kiyyaanii mucaan kun ilma keessanii Muhammaddiin waliin camaa warri nan baay'ines wal barraa adeemsa keessa kaan hujimaata wal nu barsiisaa kaan hujii waliin nu fidaa kaan ammoo qabatama amma jiruunis namoonni wal beeynu ni jiraata. Uummata kana tajaajiluudhaaf onnee guutuudhaan ka'eetiin jira bakkan beekumsaa fi hanqinni namuudatanitti ammoo natumsaa gorsanaa kannatu abboonni ni jiru manguddoo bareeda qabna. Gaafa waa badan Oromoon jaarsi biyyan jiru jedha. Argitee gaafa waa badan jaarsi biyyan jiru yoo baddallee ni tolcha jaarsi. So yoo baddallee ni tolcha dubbii yoo baddi udaan nama nyaachisan jaarsi hambaa udaan nama nyaachisa jettee Oromoo. Kanaaf jaarsoliin keenya akka jirtanilleen abbootiin gadaa hundi keessan an ulfinan isinii qaba. Isiniin jaaladhaa uummata kana ammoo bakka bu'ee kaadhimamuu kiyyatti isaan proud of ittiin hin boona. Uummatan isaan fakkadhu loqote isaanii dubbadhu keessoo isaanii beeku waan isaan hojjetanii itti jiraatan lafa teenyallee hin beeka. Lafa Baalee achii dhuftee seenaa Oromoodhaa seenaa gumaatiin Oromoo uummanni Baalee addatti ammoo biyyarraa qabu Oromoorraa ammoo kan inni qabu haaromsa sirna gadaatiin dabalatee waan odaa roobaatti ta'een dabalatee ardaa jilaa taatee waggoottan 800 oliif dirree Sheek Huseen tajaajiluu seenaa sana soofuu margumaata akkamii akka qabu sanaas ammoo qabsoo diinii fi ilaalama dhaloota ammaa keessa jirus gara islaamummaatiinis akka Oromoo ta'anittis waan goonu. Gaafa Oromoon keenya Oromoon ammoo jiddugala irraa caphee sii bahee biyyaa sii bahee yoo jaldu ollaa sii tahee yoo jaldu dallaa sii tahee jedhanii gaafa achi bahan sanii olaantummaadhaan uummanni uummata keenya ka Tuulamaa fudhatee uummata keenya ka Baalee kana uummanni Arsii akka waliigalaatti keessattuu bakki bal'inaanii fi wanti jee sana boodallee si'aayinaan uummanni sun waliin jiraatee waliin makamee walirraa fuudhee onni jee qorannoodhaan kan mirkanaa'ee asii jechuudha. Kanaaf bakka walhanqattu waltumsaa gareellee walii obsaa gaaffiiwwan uummataa wanni achi keessatti bakka bu'ummaa kana keessatti hojjetamullee nammoo waa 7-8 heera mootummaatiin kata. Waa 7-8 sana keessaa takka bakka bu'ummaadha. Bakka bu'ummaan political will gaaffii misoomaa gaaffii fedhii siyaasaa uummanni tokko qabu ibsuudha. Sanarraa kaafee ammoo dhimmoota biyyaa hojjeta. Poolisii mirkaneessuu karoora baasuudha baajata xiinxaluudha. Agartee rakkinoota biyyattii mudawwanni jechuudha. Executive warra ta'e hojii raawwachiistoota to'atuudha kallattii kaayuudhaaf. Hojiin akkamitti akka deemu laaluudha jechuudha. Kanaaf assaayimentii asii qofa baateetii miti namni achi gaba. Ajandaa biyyaa guutuu baata. Achi keessattis walii obsutu namarra jiraata. Kanaaf wanti namni keenya ani reefu miiraan deemuu qabnu waa hedduu madaquu qabna wantoota obsuu qabna kayyoo namni wanni takka maal keessa baatee haala kamiin eessa geetti yoo beekte namallee komachuuf hin jirtu ammallee jajuufillee hin jirtu. Kanaaf si'aayin naqsanii akka jiraatu nu maraa ammoo wal hubannaadhaan walitti siqiinsaan akka wanti jennu asumaan ammoo guyyaan filannoolee dhiyaachaa jira quba keessaniin ilma paartii keessan ilma keessan akka filattan dhaamsaan isinii dhaama galatooma ulfaadha. Yaadichi kanuma abbaa yoo himatee irra bareeda. Walumaa galatti Muhammaddiin jechuun Baalee jechuun Muhammaddiin. Muhammaddiin keessatti Baaleen argita seenaa keenya argita akkasuma immoo lafa keenya walumaa galatti ilma biyyaa bakka dhalataatti bakka ofiitti dhalatetti biyya ofii keessatti dhalatetti kaadhimamee jira. Dargaggeessa humna cimaadha humna darbatamaadha fiigee qabuu danda'a obsuu danda'a gara arriilleedha jechuun nama bilchaataadhalleedha. Isin hunduu agartanii jirtan waan inni isitti himu jiru waan isin jedhe godha.
ulfaadhu galatoom atillee numa goota bro inshallah. Bakka takka hin jiru malee. Ittaani wali si gaafachuu barbaadu jiraati. Bakkuma bakka uummataan asii deebi'a. As keessaan baanu asii waan xumurallee bakka seenneen xumura. Gaaffiiwwan hedduu hambisaati jirra. Sa'aatiillee fayyadamna. Kaadhimamtee jirta. Yeroo hedduu mana marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu walgahii ni gaggeeffama. Dhimmi Baalee qaama biraatiin ka'a. Warroota Baaleen bakka bu'anii iddoo san jiran irraa yeroo hedduu waa'ee Baalee kan himamu dhageenya. Achi as yeroo hedduu dhimma turizimiitii fi haala teessuma biyya keenyaatiin wal qabatee oomishtummaa biyya kanaatiin illee wal qabatee yeroo hedduu muummichi ministeeraa yeroo kaasu nagarra. Muummichi ministeeraa carraa baay'ee uumee jira Baaleen keessatti. Namni kana ragaa kana haalu jiru. Perfect. Carraa uume keessatti ammoo biyyi haga danda'amiin deemaa jira. Guddinni isaa bakka durri jiruuf bakki amma jiru walumaa galatti garagara. Qabatama lafa jiru. Namni jiru beeka, namni jiru beeka. Ati akka nama bakka bu'aa uummata Baalee bakka buutee bakka deemaa jirtutti maal sirraa eenyu? Maammaddiin humna darbatamaa jedhaa jirra. Paarlaamaa dargaggeessaati paarlaamaa seenaa deemaa jirta. Uummanni bakka buutee ammoo uummata kana maal sirraa eenyu laata? Callisniitu maan amma fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbanne biyyoonni hedduun namoota achi keessaa qaban yookaan ammoo bakka bu'aan isaanii achi keessaa yeroo hedduu dhimma isaanii kaasu gaafa paarlaamaan walgahii qabu ta'anii dhaggeeffatu. Jechuun sirriitti miira qabu. Miira jechuun ta'anii akka nama warra hordoftoota kubbaa miilaa yoo garte. Namoota deeggaran gaafa taphni isaanii jiru. Gammadoodha. Miiraan laalu. Waan inni badillee sirriitti hin aaranii waan inni tolchirratti ammoo hin gammadan ofitti fudhatanii jiran qaama isaanii. Waggoottan itti aanu yoo paarlaamaa seentee akka daawwannuuf nu affeerta laata. Maal sirraa eenyu? Inshallah definitely. Kana itti nama na dhibbaan dhibbaa. Kennamni isaallee ni jirti. Hundaa'u ammoo uummata kanaaf amma gaafiin siisa waan ta'eef uummata jiddu galeeffattee fedhii bu'uura waan naaf ati beeknu jira. Gaafa bakka bu'aa uummataa taatu. Wani naaf ati beeknu ta Baalee argatte yookaan ammoo Baalee dhabde rakkoon personaalii nuti beeknu nu jira. Maammaddiinis akka nama hawaasa kana keessaa baheetti akka dhalataa asiitti akka ammoo nama baratee qabatamaa waan tokko hubachuu yaaluutti rakkinni sammuu kee keessa jiru kan yoo kaasarooga kanaan furmaata argata jiru tartiibaan tartaa isaa eeggatee ni jira. Addatti ammoo gaaffiiwwan buleeyyii ani ragaa isaa argachuuf deemutu jira. Fakkeenyaaf karoogatti galan hoggansi na duraa tartiiba galchee gaafa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa 16ffaan kana ka jettu. Gaaffiin Baalee qabdu mootummaarraa waloo keenyallee irra akka Baaleetti nuhu yoo waltumsine eessa keenya ka jedhu jidduu keenyas wanni jira. Uummata kanallee walitti madaksuu haala qabatama jiru roga isii sirreessuu keessatti tumsa gorsaas tumsa hojimaataas ni godha. Gaaffii uummataa gaafachuu keessatti ammoo gaaffiin paarlaamaa keessatti gaaffiiwwan hundi roga qabu. Amma ministeeronni hedduu jiraame. Seera qonnaatu jira, ka jallisii fi horsiise bulaatu jira, ka gartee barnootaatu jira. Nuti kufaatiin barnootaan nuti qabnu maal keessa jirra? Dhaloonni maalirra jira? Tokko. Gara biraatiin turizimiidhaan akkamii jirra? Qabxiileen xiyyeeffannoo ija keessa buute tokko sani iddoowwan seenaa jiraachuun kabareejii lafti teenya ammoo turizimiidhaaf ta'uun sana booda muummichi ministeeraa ammoo xiyyeeffannoo hunda galeessa misooma uummataatiin bu'uuraalee misoomaa ka jennu karaa dabalatee fookasii godhanii jiru xiyyeeffannaa godhanii jiru. Akka dhaloota irratti nama misooma humna namaa irratti jabinaan hojjechuun fedha. Misooma humna namaa yoo namaan jijjiiramna baay'ee namoonni keenya figartanii bahuu qabu. Baalee keessaa Baalee horata qabdii nama qabdii namni asitti daa'imman gaafa guddatan rakkina nyaataatiif hin saaxilamanii garuu daa'imman hedduu maaliif biyyaa as keessaa bahanii biyyaa ta'uu qabu. Kanaaf barnootaan maaliif laaffannee namni keenya godaansatti maaliif hammaatee har'a kaleessallee murtiiwwan abbootii gadaa booda akkasuma ammoo qajeelfamoota mootummaa booda abbootiin ammoo itti dhimmamtee waan kana dhowwuu booda maaliif ammallee dhimmi kun dhaabbachuudha. Rakkina wayii jira baay'ee isa kana bu'uura irratti hojjechuudhaaf gaaffiiwwan ani uummata irraa argachuu qaba fedhii fi akeeka isaaniitiin bakka bu'a malee ani waan hin beeku qofa bakka hin bu'u. Argite fedhii fi akeeka uummata keenyaa ammoo filannoon booda tartiibaan ni fudhadha. Abbootii qaamni ilaalturraa sana booda rogatti galchee gaaffii kana tokko qaamolee dhimmi ilaalan. Ministeerota fi manneen hojii mootummaa dhimmi ilaaluu irratti yeroo yeroodhaan gaafatta. Sanarra dabree ammoo gaafa marii idilees hiree isaa argattee hireellee akka argattuuf ati tuf godhaa.
sanaaf ammoo I think rakkina isaa waan hin qabu natti hin fakkaatu. Ani bakkoota deema hundatti sochiileen godhaa jiru hundattis rakkina sanaan qabu. Isa sanillee baalee bakka bu'aa uwwisa sagalee baalee nama taa'u ergite insha Allah ta'ala yoo du'aa inni bira dhaabbattan boodallee gorsaanis yoo na bira dhaabbattan ani nama ilma waan biyyi namni ilmi biyyaa dhalate tokko biyya isaatii gochuu barbaaduun godhuu fedha akkuma biyyaattu baalee qofa osoo hin ta'in kanaaf namni biyyaa dhalate ammoo maal hojjeta kayyuuf inshallah rabbi akkana tumsa sana akka bahuu fi onni jechuu barbaachisaa gaafiin kuni I think si ayinani horattu humni dargaggeessaa yoo keessa jiraate si ayinani horattu yaa afaan oromoo illee bareedaa dhageessu yaa Koda keenyaanis bareedaa dhageessu irraa gammaddu jeetiin amana rakkina afaanillee hin qabu ani normally afaan oromoo qofa osoo hin ta'in afaan baay'ee dubbachuu nama danda'udha haa ta'u immoo afaan kanarra jabinaan hojjechuun barbaada nama haga dubbatu barreessuu danda'u gurmeessees yaada kana ammoo abbaa qaamni ilaaluu dhiyeessuu danda'u hanqinni bakka jiraatuttis ammoo ani openidha nama yaada namaa fudhachuuf rakkachuu miti bakka dhufeen fakkaadha ammas hawaasa kiyya keessa illee nama keessa jiraachuuf hanqatu miti hawaasatti madaquudhaaf namoonni ijoo miti akkinan keessa bahee fi keessa dhufee guddadde saniif na tumsa kanaaf gaafii bareedaa naa kaastee inshallah takka lama jedhaa sagantaa keenya jalqabnee gara xumuraatti dhufnee jirra sagantaan sagantaa xumuramuu miti inshallah duratti bal'inaa wal argina waliin haasa'uu dandeenya amma namni osuma hojii fiiguu jedhuudhaan wal qabeetti sagantaa walirraa fudhataa jira gara xumuraatti yeroo see dhufu bu'aa bahii gammaa dhufte keessatti wanta cuunfitee dhumarratti naaf himtu maalidha fakkeenyaaf sadarkaa kanarra geettee jirta Muhammaddiin iccitiin sadarkaa kana gahuudha wanni ati ibsitu yoo jira yeroo hedduu namni nama bakka gahe tokko nama bakka guddaa gahe tokko yeroo ibsanii du'aa'ee eebaluu qabaachuun eebaluu fa'a du'aa haadhaati fa'a jedhamu yookaan immoo jaarsatu eebbisee jedhamu yookaan immoo wanni jijjiiramu baay'ee jira hawaasa keessa maaliin ibsitaati mana gammaas keetti kana dhuguma du'aa'een si duubaan jira moo jajjabina isaati yookaan ammoo namni dadhabbii ofii argatellee yeroo jedhamu jira maaliin ibsita cuunfaa dhumaa tana barbaade wallaahi galatoomii du'aa'een tun hin jirti namni tokkolleen ciminni eessayyuu sin geessu ani keessoo kiyyatti waa dubbachuuf wanni gammachuu naa kennu bakka hundaa olitti gammadu eessayyuu deeme sujuuda irratti hin gammadan waan feet salaat giree gammachuu yeroo sujuudu san argadhu eessattuun argachuu hin danda'u bakka waan rakkoon tiyya sun maraa naa furamtutti namanaan tumsallee tumsa addaa humna addaatu na tumsa jedheen rabbii kiyyatti yeroon haasadhu yeroo sana ufii kiyyaafis du'aa akka sanaa yeroon gadhu gammachuun irraa argadha si'aayinallee dabaladha waan hin jeenuman godhana fakkaatti sanarraa kafe ammoo maatiin kiyyaa maatiin hundi galeessa ummaan tiyyaas abbaanis du'aa naa godhaatuman guddadhe bakka gandaattis waan dharaan dalagu ijoollee namaatiin waliin lolu argite ergaan didu mooraa ummaa waliin mooraa horii kiyyaa horii haraa dikee isii waliin gargaaraa ture gisee wannee jiru isii dikee anaa ganda jiru ummaan tiyya kophaa dikee nartu waliin harree horii onnee godha eegan jabaadhallee sanaasillee takka hin dagadhu yeroo maraa isaan du'aa goosisu malee ammoo yoo du'aa isaa yoo waa wahii rakkadhe yookaan dhimmi suni dhimma kun jabaa jee qaxxatan achi bilbila yoo isaan du'aa naa godhan onneen tiyya dhibbaan dhibba guutu 100+1 bira na dabartii inni taate wanni sun jeeti naman du'aa isaanii isaan naa godhu qofa sun ta'in itti quufinsa qaba du'aa isaaniitti atillee itti quufisanii yaa ganda keessa akkasii akkuma galatti maatii abbaa kiyyaa amma abbaan dubartoota 3 qaba tokko ka dhaloonni dogoggoruu hin qabne dubartoota abbaa keetii tabiraa kabajni ati isaanii qabdu du'aayin isaan sii godha wallaahi lafa buutu ayyota ay guddoon tiyyaa amma angafni abbaan kiyya fuudhe ka angafa obboleessi kiyya angafan faana hortee namni akkasii na jaalatu hin jiru mataa kana dhungattee dheengaddallee amma gisee achi dhaqee makiinaa qabadhee dhaqeetiin onnee jee dafee deebi'ee na yala fiidee na teessiftee matatti na tuftee du'aayin naa gootee deemte yeroon achi dhufus eegan barnoota fite waggaa 8 almost barnoota digirii jalqabaa eegan fite jechuudha hojii garagaraa hojiin argadheef kana keessatti tumsan boo keessallee tan dagadhu du'aayin naa goote xiqqoonis akkasi gandi sun hundi Muhammaddiyyoo dhufee jaan maraa irraa dhufa isatu achi nuu jira yookaan bakka san jira jaan waan Muhammaddiin keessa yeroo hin baddutti beekan ijoolleen xixiqqoonis waan dhufte hin gammaddi meellan kennaa fi maaliin ja'a kan nuuf kadhafe uffatan bitaa
kana waliin daladhee kana maaliin jawan garaa waan akkasii keessa hin jiru si galee namni hundiyyuu naa nama sanii asittis maatii abbaa kiyyaallee amma addaan hin qootu hundi ka haadha tanaalleen ka haadha xiqqoolleen ka haadha guddoo ummaati duraalleen kama abbaa kiyyaati bakka namni hundi maamadiini kenna jedha namni yoo waa godhuuf jiraattellee cimina ijoollee sanii waa godhuu danda'uu fi waan kana ni milkeessaa isaarra dhaabadheeti waa godhaaf malee kana waliin garaa waliin ciisee kana akkasii waan akkasiin qabu onni irraa du'aa naa godha duuba gandi sun akka walii galaatti gandiin keessa dalaganta baadiyyaa doolchaa jedhamu doolchaa sana keessattis immoo haxura iddoon bakka nanii ganda keenyaa suni haxura jechuun tuuchaa kenniisaa haxura afaan oromootti kenniifni tuuta kenniisa baay'ee jira dammi baay'ee oomishama bakka sanii kanaaf kabajni isaa naa qaban saddaa du'aayin isaanii masgidalleetti du'aayin godhanii gaala kormaa gaalaa faa sadaqatee du'aayii gosa abbaan kiyya kormaa gaalaa kennee gurbaa kanatti du'aayin naa godhaa jee wanti ijaa wanni akka sanaan jirti imaama masgida magaalaa miicaa waliin jirullee haga ammaattu hin dagan kalee walumaa wanni jenna bakkan deeme hundattis ammoo ka gimbii ammoo imaama san bira bilbiltee maammaddii yoo ati gaafatte boo'eessitti ima waa'isa ka gimbii jechuun wallaggaattis nama bakka ati deemtu hundatti namni nama cimaan jaala atummaan naamusa qabaadhu kaayoo qabaadhu namatti madaqe ilma namaan tuffatiin nama wanni hin ciin jechuudha so anaaf kaleessa warra waliin turee fi sii fi annin irra waliin jirullee borga namaati osoo jireenya walitti naqanne mamaddiin eenyuun sii dhufti jechuudha kanaaf akka hunda keessatti wanni si tumsu amalaa fi akkaataa ilma namaatti madaqxu yaa ikilaasni baay'ee barbaachisaa ilma namaa kana kabajuu nama tuquu dhabuun gaafa namni waa balleessellee das ulama naachuraal ilma namaatii roogatti galchita ani ilmaatu yeroo baay'ee wanni natti komatamu hojjetaa kiyyaafaa hojjetaa baay'ee harka irra qabda argitee bakka onni jettaa biyyaans hoggansa kennu keessatti namummallee maka beekta maayyii tana keessa ammoo wantoota illee ilaalaa maal jechaa hubachaa gaafa mari'attu gaa murteen disishinii waloo waan dhufuuf sababa saniifaan roogatti galcha malee namummaa afaan keessa maka akka nama wanni jechuun hin fedhu kanaaf wanta akka sanaa ni jirti hundaa olammoo anilleen takkaa ofiif hin danda'an jedhan qormaata yoo seena rabbi kadhadhu malee hin seenu dubbisee geessee kana mooji'een toonni inni danda'an jaa dandeettiin sun namoota rahmaan ta'u yaa tumsi rabbi yoo keessa jiraate wanni milkaa'u tokko illee hin jiru guyyaan kufallee adagaa makiina illee si'a meeqa argee fayyaman ba'a argite du'aa jira sure kanaaf kaleessa gurbaa xiqqaa biraazilii xiqqaa tokko duubaan ta'a motora rooba keessatti deemee kaleessa osoo oofu baajaajii wayii na dhoofte kufe beekta gurbaan inni miilli kiyya waan cabesee wanni ta'e hin cabuun jeen achumatti hin cabuun jeen abboo gizeen baajaajii keessa na kaa'an kana fuudhanii baajaajii keessa na kaa'an namni ammoo anuuf hin beekne beete imaama wayitiin qabaa imaama saniin of dhoksuu yaalaa ture namni ammoo achuma dhaabatee namni dhaloonni akka batee jiru bee silkiin qabaa ture waraabuu turan baay'ee ana of dhokse malee akkattiin of dhokse malee ufin affaniin ni tuutaan ufin affaniin jette ummaan takka beekta ishee dhugaa anilleen tiyyaa dhugaa beeka anummoo qalbii keessatti of hin beeka mucaa gizee fiigullee ni arga miiluma tura qabame malee eegas hin qollattaa'e malee jechuudha gurbaan baqqaa cabe iyyee beekte hin cabne hin jeenan hin cabu yaa rabbi jiraa hin cabuun jeen gizee laaltee jirra onni jette meel baa asuma warra yaa asumaanuu akka carra gurbaa tokko gurbaa cimaa jira achi keessa baay'ee na tumse nama hundaa yoo akkasitti tajaajila namni sun nama ce'uu keessaa jechuun barbaada orgaan tiyyatu yoo isa geesse kanaaf gizee achi dhaqaniillee dafanii ilaalanii maal jedhanii miilli kiyya jalqabuu miila natti hin cabne naan jedhan garuu dhukkubbiin sadarkaa biraa irra ture kanaaf amiin ulfaadhu galatoon inshaallah sanu jechuudha du'aa'ina lawanni milkaa'uun jiru hidhannoo waa'ee namni wahii waara jette oromooni waan waaranii san keessaa waan jahan duraa tananiin dhiisa toboodaatti sitti hima waaruu tajettu san maalii waartaa ka jedhu tokko waa hillan hariiroo ati waa hillan kee waliin tumsitu hiriyoota kee waliin tumsitu akkaataa isaanii walitti naqattuu fi kabaja isaanii fi agarsiisaa yookaan wanni kanatu si ceesisa kun ammoo abbaa kun abbaa jechuun warra si duubaan jiru maatii si hore kun ammoo amba jechuun firallee ahalillee yookaan warra siin ala jiru jechuudha uummata banii aadam ala jiru kanaan ala jiru amba waliin jireenya hawaasummaati yaa kun ammoo ruuhii lubbuu teetana waliin hariirooti uummattu kun ammoo waaruu uumaadha rabbii kee wajjin ammoo hariirooti tolfattu yaa kana ka duraa ammoo yeroo sirraa fudhachuu baadhee wahiin ka jiru sunillee qubee jaha qaba kun waloomaan waartaa jechuudha walooma jechuun tokko nama walii walooma jaarrattaa walitti madaqxaa bakka hariiroo gaarii uummattaa haasawa tolfattaa kun aan itti aanu sun abboomamuudha ammoo nama jala fudhatta wama mara yoo diddee imaamu Shaafiin maal jedhe ani nama waa beeku wal falme dirree walii bahee takka
injifadhu malee hin galle nama waan beeyne wal falmee ammoo injifatamuu malee hin galle yaa argasi inni injifattu siiba abadan namni mormitee akkanatti dangaba waan beekan siinati daasoo labaawus naamusa mormii waan ceeheef yaadicha waan fedhatu diddiriisu malee fala biraa qabda inni injifatamte so wan injifatamuun akeeka beekumsaa keessaa kanaaf walii abboomamuu barbaachisaa wahiini kajeewu san keessaa haan ammoo hojii fi haala hojiiti hojii tuffachuu dhabu namni keenya wanni nu balleesse takka tana waan guddaa eegu bakka takkumaan samiidha that's not the way that's not seera'uu mallee miti wanni samirraa bu'ee nurra bu'aan jirtu yaa wanni maraa tartaa ofii eeggattee deemti humnaa ol hawwuu hin qabnu waa wayii bira ga'uuf ammoo humnaa ol hojjechuu barbaachisa hojiin haalli hojii illee murteessa akeekni nu hojii waan hojjettu yoo hin jaalatin ammoo wallaahi siin dabartu antana dhibbaa dhibba ni taman hawwanni hawaasa keenya jijjiirama dorgalleen waajibaa hojjechuu ufiif of tuffachuu hufataa hojjechuu sanii waante maal jennee kun ammoo ilaalama jechuu dhiyeessuun wahiini keessa ilaalama jechuu akkaataa nuti waatti mil'annu poozitiivili ilaala balaa wahii yoo mudatees namoonni asitti buksii olii yoo dhaabattee ilaalte maaltu bada jechuu waan sana yoo salphistee ilaaltee malatti barbaaddee furte haga fiigdee keessa hin ta'etillee wanni jettu that's the way ilaalamni nuti ijji gaara duubatti waan argine tamuu ta'an of keessaa daddarban jira kun ammoo irra qubata jechuun gara itti deemtutu siqee gara itti deemtu san ifatti beeku maalirran qubadha akeekni kiyya maali itti bahiinsi kiyya maali iin takka jechuudha kaji'u sana clearly beeku qabda namni kaayoo hin qabne baay'isee miira ofii hoogganuu hin danda'u waan fedhuun beeku fedhii isaa addaan hin beektu waa jeeqaa wanni jiru namni kaayoo qabu san irratti jiraachaa jiru ammoo waa fida wanni jaa jechuudha so maaltu hafa naatu hafaami namaa fi miira namoomaati wanni saaranii wanni waaraniin keessa takkam namaa fi miira namoomaati baay'ee galatoomi hawaasa na waliin jiru kan si daawwataa jiru caalaa anatu baay'ee fayyadamee asirraa wallaahi yoo akka kiikaan si galatoomfatanii aduun garuu ani galatoomi ulfaadhu irra deebi'ee galatoomaati wanni guddaa waliin jennu galatoomidha nama waan gaarii dalage nama waan gaarii namaa dhaame waan sirrii ta'e waan jireenya isaa keessatti dabarse waan jireenya namaatii ta'u waan nama fayyadu namaa dhaame wanni jedhaniin galatoomidha osoo wanni kanaa wada jiraatee siin jedha ture baay'ee galatoomii ulfaadhu galatoomii namni kana istuudiyoo keenya dhufee sagantaa waldaluu keessatti baay'ee gammachuu qaba of durattis hojii biraatiif nu qopheessaa iddoo namni kana illee jira nama jechiisa waan ta'eef baay'ee galatoomii ulfaadhu baay'ee si jaalannaa ulfaadhaa galatoomaa isinlee rabbisinaa kabajuu irra deebiidhaan sa'aatii kan kee aarsaa gootee as dhagamu keetiif galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata yeroo itti aanu sagantaa biraatiin keessummaa biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. That podcast.